Maatiyoos Gibsiidhumatti yookaas ibsee boqonnaa 24 mallattoo bara dhumaa lafa kaa'edha. Wantoota ta'an taateewwan ta'an. Maarqos boqonnaan 13 akkasumatti walii galanii wangeelaawwanni kun lamaan kaa'aniiru. Luqaas immoo mootummaa Waaqayyoo akka dhufu lafa kaa'e. Akkasumas Yohaannis immoo waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka namni beeku erga beeksisee booddee ergaa isaa isa duraa boqonnaa 2:18 irratti mormituun Kiristoos baricha keessa akka kaa'an lafa kaa'e. Warri kaan mallattoo isaa himanii mallattoo sana keessaa Yohaannis immoo mormituun Kiristoos barumsi sobaa addunyaa irratti akka argamu ibse. Kana arfan isaanii walii galanii waa'ee bara dhumaa dubbataniiru jechaadha. Waa'ee bara dhumaa wangeelaawwan arfan isaanii ibsaniiru waan ta'eef ibsa isaan ibsan irra dabarree waan hojjennu qabu. Ibsa sana fudhanna jechaadha. Kanaaf warra Kiristoos wajjin jiraniif nama dhiphisaa inni barichi warra Kiristoos wajjin jiraniif bara dhiphisaadha. Amantootaaf dhiphisaadha inni tajaajiltootaaf dhiphisaadha inni malee warra kaaniif dhiphisaadha hin jenne Timootewosiin jedhe bara gara dhumaatti yeroo dhiphisaan akka dhufu hubannu kan jedhe yeroo si dhiphisu dhufaa warra kaaniif dhiphisu maaliif hin dhiphisu warra kan isaa kellaa keetti gashateera waan ta'eef warra kellaa keetti hin galiin cabsatanii ba'an dhiphisaa jechaadha. Maaliif ofitti deebisuudhaaf? Dhiphinichi warra fuulli Waaqayyoo keessa jiru warra hoolotaatiin malee warra re'eetiin miti. Harka irra kaa'aa walitti hima warra re'een dhiphisu jedha. Warra kam dhiphisa? Itti ta'a isaaniif haala isaaniitti ta'a jireenya isaaniitti ta'a warra re'eedha warra jireenya re'ee qabaniif warra hoolotaan duwwaadha kan inni dhiphina qabu akka re'eetti jiraachuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf dhiphina qaba dhiphinni sichi immoo isadha. Sababni isaayyuu barumsa seexanaa biqiltuu biyya lafaa irratti diriiraa agaaninti timirtiin hiiqqabbalaan du'e. Barumsa seexanaa fi barumsa hafuurota xuraa'aa fudhatu waan ta'eef namoota warra hafuurri Waaqayyoo keessa jiru immoo hin rakkisu. Hin dhiphisu. Barumsi isaanii hin dhiphisu. Ittiin tolu. Sababni isaayyuu sagalee Waaqayyoo irra dhaabatanii faallaa sagalee Waaqayyoo gatii ibsanii fi warra hafuura Waaqayyoo qabanitti faallaan sagalee Waaqayyoo ittiin tolu. Yommuu lafa irratti raawwatu. Fedhii dhala namaa irra dhaabataniiti kan isaan barsiisan immoo fedhii dhala namaa, hawwii dhala namaa. Inni immoo daangaa hin qabu. Fedhiin dhala namaa daangaa hin qabu. Akkuma deengada isinitti hime utuun ka'ee kana godheetii ani nama namaa ga'e gaafa ittan gaafa dhattanii isa boodan immoo biraan isin hafu. Maal mana ofiin jedhatu dippiloomaa baradheetu gaafa barattanii bittanii haaleluyyaa ittanii galtanii torban lama booddee maqaa Yesuusiin ani digiriin baradheetu. Gabsirraan jedhu dippiloomaadhaan. Hin darba ammas hin darba fedhiin dhala namaa gadi dhaabatu yoo caammaa bitatte supheedha yoo suphee bitatte shamisiidha yoo qayyootii nyaatte foon jedha yoo goradii nyaatte moominchateedha amma immoo raafuu nama qajeelisa gad deebise matinoofaa gadi dhaabatu gurbaa ol gaggalagalee gadi galagala fedhiin namaa isa duukaa gaggalaga shanii barsiisu kan jedhu immoo gadi dhaabatu basa ofiin daakota laayifama qabu seetanni maa jedhee muka kanarraa Waaqayyo maaliif isin dhowwe jedhee sagalee Waaqayyo irra dhaabatee gaafatee ka'e achi booddee muka kana yoo nyaattan Waaqa taatu jedhe. Silayyuu fedhiin namaa cimaadha. Fedhiin namaa ol ka'aadha. Gaaziitti naqanni. Hin badamini. Fedhiin namaa isa ol ka'aatti maal naqa jedhan gaaziitti gadhiise isa boba'aa jirutti baddu baasa banban. Silayyuu namni ol ka'uu barbaada. Namni guddachuu barbaada. Namni balali'uu barbaada waan ta'eef Waaqayyoon taatu jedhee dhufe. Ilaalaa har'as akkasumadha. Waan macaafni haaraan caafame waan haaraa mul'ata haaraa isiniif hin godhanii dubbatu. Seexanichisuma jalqabaati yaa obboloota koo bara keessatti bifa isaa geddaree tooftaa isaa geddaree dhufe malee isuma bofa keessa goree waan hin goyyomsitu biyya lafaa irratti hojjeta seexanni gara biraan hin jiru. Haaraa dhubettanii yaaddayina. Seexanni haaraan hin jiru isuma addaamiif waan hin goyyomsitu haala geddaraa bifa geddaraa barumsa isaa guddifataa dhufe. Kana baruun dinqiidha. Ameen. Kanarraa kan ka'e guyyaa gaafa sanaa jalqabe hundeen barumsa seexanaa yoo boqonnaa sadii lakkoofsa tokko irratti jalqabe hundeen barumsa seexanaa seexan masarata iminat kan jedhamu barumsi ishee gaafa jalqabe har'a meeqa irra ga'eera hundee amantii 33,800 irra ga'eera har'a biyya lafaa hundee amantii 33,800 irra ga'eera inni tokkonarraa tokko hidhee gaafa jalqabe achirra jira jechaadha. Amma dubartiin tokko mana waaqeffannaa seexanaa jettee banatte. Addis Ababaa keessatti nama 6,000 duukaa bu'eera. Nama 6,000 qabdi miseensa 6,000 waldaan 6,000 qabu hin jiru ishee malee. Waaqayyoon abaaraa itti Waaqayyoon ifannaa seexan abbaa keenyaa fi dhichaa itti jilgeeffadhaa gaarii nuu godhee akkam jennaan
Waaqayyo jaamaan uume seexanni muka sana nyaadhaa jennaan iji isaanii baname kan jedhamni. Waaqayyo jaamaan uume seexanni jennuu banee galateeffadhaa itti jenni. Eessatti tajaajila wangeelan keetti ta'e kan dhufa jedhamu. Akkasa jedhama jirra mukicha gaafa nyaatan iji isaanii maal ta'e? Maal ta'e? Isuma irra dhaabattee jennu maal ta'e? Waaqayyo jaamaan uume seexanni jennuu banee. Isa kamtu jaalale? Addaamiin waan jaamaadha garuu gaafa uume. Har'a hundeen biyya lafaarra jiru maqaa baafatee keessuma ba'ee maqaa baay'ee jira waldaa mangaagaa harree kan jedhu. Yaayyaa mangaagaa beeta kiristaan. Burqaa maqaa kana maqaa baay'ee dabalate maqaa seetanichoota akka gara waldaa mangaagaa harree waldaa abidda fuula qulqulluu waldaa akkasii jedhee maqaa waldaa Oromoo waldaa Tigiree jedhee narra baafachaa jiru kun eessaa dhufe jedhin doktiriiniin isaa sumatu guddatee amala geeddaraa saayinsii kee wajjin wal geeddaraa dhufe Waaqayyoonni saayinsii geeddaree sammuu dhala namaa geeddaru sirratti lafaadha. Isa kanaaf innis waan inni hojjetu keessaa tokko namoonni maqaa isaanii akka of jaallatan godhu. Kophummaa mataa akka of jaallatan mataa isaanii duwwaa. Dhimma sakaanii kan isaanii galuu barbaadu. Jedhi kophaan irraa dubbanne kana. Waaqayyo isa uumaa malee uumama waaqessuu barbaadu. Oduu duukaa bu'uu barbaadu karata abboota isaaniitti deebi'u aadaa abboota isaanii isa kufee qila keessa gabbate qofora lafaa kaasu. Muka abboota isaanii, siiqee abboota isaanii, muka abdaarii abboota isaanii, muka kaakilee abaabilee ateetee isaanii lafaa kaasanii leellisuu barbaadu. Jira moo hin jiru? Maayittan? Jira. Wanta adeemsiif jalma na jalaa jettani. Na shafashafaa jira fuula keessanii. Faarfannaa tokkoon isinii faarfannaa garuu garaa koo na shafashafaa jira. Nutti argamuuf hin muree deebii nurraa jedheen keessatti. Anaanis garaa na shafashafaa. Yeroo isin jettan garaa na shafashafaa. Ifaan ta'a. Kanaaf aadaa abboota isaanii, sanyii isaanii, akaakilee isaanii, lakkoofsa zirii isaanii, lakkoofsa maqaa isaanii, aadaa isaanii lafaa kaasu balicha akka seetanii lafaa kaasaa jiru yeroo beektanis. Seeruma dhufee diimokiraasiima dhufee nasaannatiin nuu dhufe seetusi. Sirriidhuma godhuun fakkaata. Muktii fotoon isaa ka'ee sii dhufee maal bilisoomte ammatti. Mee walitti galagalaati mukti maal sii godhedha. Muktii qilxuus, mukti bakkalliisaa, muktii odaa maal sii godhaa jedhanii walitti galagalaati. Muktoo mukaa si caala moo muka caala? Siin abboomi jedhee moo mukti si abboomu maal goota fotoo mukaan? Maasitan bokkates jedhaan walitti galagalaati. Bokkates maalti godha? Kaafaa ittiin hojjetatte qottootti itti gashatte muka qortee kanumaan bakka. Ol qaramte bokkuu taate karaa jalaa battee taate. Simoo muka caala. Maal? Nama caala moo muka caala? Maal ta'e? Garuu maal caalaa jiraam? Waa'ee mukaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo itti dubbatu jira isin naaf bira nannu mukatti isin rakkisaa jira waan ta'eef. Baay'een keessa mukatti jaallattu amma hoo fedhan mootuma nama shafashafu naasaa. Kanaaf kafa xaarii leela waaqa uumaa adda uumaa waaqessuudhaaf yeroo qabuudha. Bifa akkasii akkatti fidee dhufu isinii hin galu. Soostanyaaው ከክፋት ወደ ክፋት በክፋት ላይ ክፋትን እየጨመሩ ይሄዳሉ። ጀሊን ረት ጀሊን ለማለማ ዲማ ያከል ጎዳ በሪቸቱ አርፈፋ ሚረ በረደር ገኩማ ይሰከ ቢዳበው ከነ ሐለ ቢጀታ አርገተ ኢዶ ሁንዱማት ደንገላይ ሐለ ቢጀታ አርገተ ሚረ በረደር ገኩማ ፍዲ በረደር ገኩማቱ የተመቻቸ ጊዜን ያገኛል። የተመቻቸ ጭቦ ጀቹ ለመበቅ ከሰራ ጭንቅ የለም ጭቅጭቅ የለም። ማይክሮ ሰከንዲ ጃ ኬሰቲ ብየ ኢትዮጵያ ኬሳ ማይክሮ ሰከንዲ ጃ ዱዋና ገራገሩቲ ዱርበ ደፈሩ ቢዱጁ 6 ሰከንድ ብቻ በየ 6 ሰከንድ ሴቶች ይደፈራሉ። ሰከንዲ ጃ ዱዋ ጅራ ለሰከንዲ ሰደት ዲሞ የህግ መጣሲ ጅራ ብየ ኢትዮጵያ ኬሳ ለለቻ ለላ አማካ ሰከንዲ ነገት ገንተ ጆዳ ጭቡ 6 ሰከንድ
Kanaafi waggaa tokko keessatti meeqatu daffaramaa ji'a tokko keessatti meeqatu daffaramaa ni alfakaa siddi sekendi garaagarumtiin durba daffaroo gidduu jiru kana duwwaa waan biraasitti baay'ee jiraachaa. Kanaafi kifaata laayii kifaata inni jedhamu kun salphaan isinitti fakkaati. Iddoo hundumaatti dhangala'eera. Waaqayyo sirra buusii. Warri dhageessan ameen. Lolaan isaa iddoo hundumaarra dhangala'aa jira gara keetti lola'ii. Dhangala'eera. Banni qaba. Waan baay'ee isinitti dubbachuu hin danda'an nama keessa mataatti isin dhukkuba waan ta'eef. Bilisooma malee deebi'anii akka garbooman namatti himu. Bilisoomte, imbilisoomte, imbilisoomte, imbilisoomte malee hin garboomtaa dhaabattu hin jedhu. Bilisoomte akka deebita. Meelaalaa sinumaanu yeroo dargiin dhufe hirboona see abbaa lama hirboona fee dhagaamoo biyyoo nyaatte reette gabaree dachaate. Inni dhufe gidiraan dhufe. Eessa bitta yaa abbaa jaanuu yaa burqaa hiyyeessaa dargiin dhufe fayyisaa hiyyeessaa illee dachaate. Gaafa dargii kufu immoo wayyaaneen dhufaa. Abeet abeet. Keessumaa wayyaa keessumaa uffattee yaade barannuu dhubeette. Faarfattoonni wayyaa faarfannaa uffattee yaade irraan galee kan biyyi kun kan eenyuuti? Waaqayyootidha yaade irraan galee. Amma lasaatiin jettu maal isaan galaatti jiru. Bilisooma bakka. Lakki deebi'anii garboomuun jira. Jira. Hin fineetta dandaana. Harree. Gaaf tokko galgalamuuma fotoo namaa hudduu keessanitti mukatti danqamaan baajaajiitti girgiddaa manaatti mukatti laxxaftan fotoo namaa ji'a sadii booddee biyya isin buuftan namne malee. Galgaluma tokkotti bilisoomtu ayin akkasii. Nasaannatiin yemma laala dallan nama sana hin ceetaa hin utaaltaa si'a 19 tarkaa kadhe. Eegalli ilaalla. Siya kula sa tarkaanfachuu ni diddama tarkaanfannaan manuma kee gabbaata malee hin baatu. Akkatti hin baatu. Kun ikkoo bilisooma maatto deessuudhaaf nama haga bubunutti buddeen nyaatte itti jechuudhaan kun. Eheeno. Ammoo laantanii mana keerraa jigsaa sirraa cabsaa sirraa hunkuteessaa malee hin cabdaa of eeggadhu qaba. Yeena isaanii sirkataa isa raawwa. Hin jiru macaafa qulqulluu kennu. Kana ilaalle torbee. Keessa mirgaa ol kaabadhaa isa biraatti. Ameen siifa jedhu. Duudhaa Waaqayyotti dubbate afaan qaba. Ameen jedhi siin jedhe. Jaamaa Waaqayyotti dubbate ija qaba. Ija qaba. Ameen haaleluyyaa. Waaqayyo dubbachuu jalqabnaan miilaan deemnatu deema. Waaqayyo dubbachuu jalqabnaan wallaalaatu beekaa addunyaa ta'an jedhea. Dhaggeeffattoota dubbatu Waaqayyo. Ameen dangaraa qabse. Hidhaa baraa hiike joonjii sirratti lafa dha'e lafaan dhale dukkana sirratti lafa dha'e ifa isaan golgoleesse akkatti jettee yaa akkatti siifa jedhu jedheeran immoo gooftaan naati dubbadhu dubbadhu sansalata seetanaan namarraa hiikama dubbadhu baratu namaa ifa dubbadhu isa lafa jalaa fonqolchamee namatti agarsiifama gaafa taasa'uu jalqabdu isaaduu gararraatu namaa ifa namaa ifa namaa ifa ati dubbannaan hin biqila hin argama isa edha bocanii ol daakanii gaddaamanii keessaa lafantu lafa guute ati dubbannaan galaanni dargaggoota kanaa hin guuta ati dubbannaan hidhuun jala kanaa hin guuta galgala kana haasani sirraa bareeda barsiisa haaraadhaati gorsa haaraadhaati addunyaadhaaf gorsa qabda isa wallaanaadhaaf gorsa qabda dadhabaadhaaf gorsa qabda dubbiin afaan kee dhorka tokko malee gubaa'ee kana irratti gada dhangala'u warra maasiyaa haleluuyaa kadhachaan ture sitti kana dhorka tokko malee garaa dhaloota kana keessaa dhangala'u abiddi Waaqayyoo abiddi barsiisaa hiiki macaafa qulqulluu isa dubbadhu gararraa kan dubbatu hafuurri Waaqayyoo gubaa'ee kana keessa godhacheessu adiyee haleluuyaa isa dubbadhu gararraa isa hubadhe gararraa hubannaan Waaqayyoo hubannaan raajotaaf ergamoota darbanii hubannaan biyya lafaa irratti karaa hafuura qulqulluu ilmaan namaatiif kennamee addunyaa kana tochoosanii darban maqaa Waaqayyoo lafarraa bannaan maqaa Waaqayyoo iddootti deebisanii kan darban lubbuu kennanii hubannaa Daani'eel fa'a
Boqonnaa sidiraan misee qabdi naa goofa. Dargaggoota kanarratti nama dhangalaasi galgala kana Waaqayyo. Harka keessa walitti rukutaa gooftaa kana eebbisa. Ibaara siidaa fuudhaa baadiyyaa. Sidii kadhachuudhaan natti dhufaayidha waan ta'eef inni sidii muummee natti dhaggeeffatu. Haleluuyaa Yesuus. Ulfadhu. Bakka itti waan dubbattuuf ulfadhu. Jireenya keenya jalqabaa dhuma ta'e itti nu geggeessi. Maqaa nama Naazreetti Yesuus Kiristoos isa maqaa dinqii qabu. Ameen. Tole. Maal jedha? Falasaa immoo kaa'eera macaafni dubbifatu. Erga dhiphisaadha ta'e. Erga barichi ufittoo godha ta'e. Erga barichi hamaa irratti hamaa dabalchiisaa deema ta'e. Erga barichi uumaan adda waaqa biraa uumama akka waaqessan godha ta'eeti maal jedhe macaafni qulqulluun warra sattamanii bakkeeffachisattamee jedhe. Moojaluma jedhe afaan bansiisee darbe. Maayinni furmaata macaafni qulqulluun kaa'e. Mafteewus ምንድን ነው ብለን ነው ያቆምነው። maaliidha fallisa kan jedhu tokko waan warra akkasii kanarraa baqadhu kan jedhu jedhu. Barreeffadhaa kana. Kannasii maraaq fagaachuu. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irra jira. Erga waan inni fidu mallatticha lafa kaa'e booddee irraa baqadhu jedhe. Fallisaa baqachuudha. Namatti siqnaan nama gashan. Akka saree dhaquutti nama jala buuteeti. Lafa barbaadan uffatu siqnaan. Harkaa ba'uu dandeessan. Waan ta'eef baqadhu kan jedhu jira. Maal isa baqadhu? Eessatti baqadhu? Yaada isaanii sirrii dhiyeessan. Tooftaa isaan ittiin gara keessa dhufan baradhaati, leenji'aati, didaa jechuudha. Malee Oromiyaa kee haa baatan, magaalaa Naqamtee kee haa baatan. Maal jedhu sitti fakkaata? Sagantaa addaa qabna. Sagantaa addaa. Roobii galgala sagantaa addaa qabna. Kottaa hirmaan ta'e. Dhuguma seetan sagantaa jaallatta waan ta'eef malee maqaan isaa sagantaa miti. Tajaajila addaa jira. Duraani nama jaamaa duudaa buuraa bidaa hin fayyu jedhan. Biyyi guurtee geessinaan hundi fayyuu dide. Amma immoo Waaqayyo abaarsa cabsa jedhan. Inni immoo mul'atu qaba. Akka cabee dhiise isaa maalitti beektu cabee jedhanii galu waan ta'eef kallaatii dhaqni waan ta'eef isatti gedaliyoo. Sagantaa haaraa qabna liyyuu proogiraam. Qidaamee galgala, sanbata galgala sagantaa haaraa qabna siniin jedhu. Haaraan Yesuus. Si'amee. Goota na bira yoo jira jedha. Harka dirra kaawwan itti himaa. Nan dhufaarra goota na bira yoo jira jedheedha. Maal ta'e? Isheenoo kaleessa kaate atoo dukanaan dura waldaa kee turte kaleessa kaatee si barsiifti. Atoo faarfataa waldaati. Atoo wangeelaawii waldaati kutaa dubbifta. Atoo danaa kunoo ishuu bifta. Ishee dura si barsiisa moo si barsiisa? Sagantaa haaraa qabna goota dhibbi jiru. Anoo beeku sagantaa haaraa kee tokko kana. Tiraaktii kana dubbisi yoo uume kana dubbisi mee tiraaktii kana mee dubbisi ilaali. Waan barreeffama beektelee tokko sitti kennu. Eegale dhiyoo kana akkuma waamichaa irraa oolaman isa lafarra deeman. Dhaqanii musliimatti hiran sittoo hiranneedha. Hangeenya sii ta'uu ni deemu. Dhaqanii musliimatti hiranii warra waaqayyoon namoonni itti hiranii maal jedha beektu irraa guyyaa sanbataa akka amantoonni wal ga'anii waaqeffatanii fi hin eeyyamaa moonjigee jettanii. Tiraaktii isa jedhu wanti isaa inni kootu sanbaduraa jechuudha karaa gara biraa. Sanbaduraanis xurooftuudha. Sanbannis xurooftuudha. Maal jedha boqonnaan 3 Ximootiyoos guyyootiin kun hundi isaanii guyyaa gaariidha moo guyyaa gadheedha? Keessaa beera sanbanni. Maal ta'e? Isa kamnuu kennuu fideeshee guyyaa. Guyyaan hundi isaa xuraadha. Guyyaa isa kamtu qulqulluun. Du'aa ka'uu Yesuusiin qullaa'e hundi isaa. Kanaaf tiraaktii haaraa, masaafa haaraa, mata duree haaraa siniin jedhu qabadoodha. Ameen. Mata duree haaraa ni jiru Yesuus ilma Waaqaa adda. Meeqa keessa irraa isaatti ilma Waaqayyoo beekuun adda mata duree haaraa ni jirudha. Ilma Waaqayyoo beekuun adda. Maal ta'e? Ilma Waaqayyoo beekuun adda. Maal inni mata
jireenyaa obaree. Mata duree haaraa jedhanii tiraaktii kana dubbisime mee gaaffii kanatti deebii kennime jedhanii sitti kennu. Adda babal'adde gaafadde dhaanii. Yoo dandeessan tuuncaa qabdu taanaan funyaanitti kennaafi. Atoo wangeela dhageessee fayyitee taata wangeela dhageenya bira dhagatti maal taasisti naannoo. Yoo dandeessan immoo hojjeta yoo ta'e akkam kootii laafne yoo ta'e jilbi kennaafi. Akkuma waan jaman dararra yaa'utti kaan amma barumsaan gaafa sin cimsin. Sagantaa haaraa qabne barumsa haaraa qabne eeggadde dhuftee akka waa koo lama kee habaate bara dargii nuufuu ishee hundumne. Amma tu bareedame ka'ee galbaati garaagara. Unuma warra dhaqannoodha sin jettan kana dinqii bira jiru kana deeggaara qaba deeggarri jedhatti wal dhuufuu. Unatti minnatti misoomni guddeenaa lafa dhimmiitti. Na eebbisaa gadi qabatti. Yoo isin anaasee ta'e miilli koo na gajjallaa'u. Maal kana jaalamu mana jeesamoo. Isa dhugaadha biyyitti maal hin qabdudha. Beeknu hundee yeruma kana keessatti rakkoon garaa garaa qabu jaan tokko fiiga karaa fooqiin tol baadiyyaa ta'aa jirra namni karaa irra jiru wangeela baatee fiigaa hunii hojjetan ishee biratti itti dhufanii poolisoonni tammaaqan jedhanii jilgeeffate harka kee ol kaasee dhanii facaa bala maqaa'ee harka ol kaase achumatti dhiisanii deemanii dhumatti machiisa achuma jiru sa'ee ciisa inni dhuma naanna'u isaan akka barkatti arganii beekaan dhiisa jirma ganaana dhawee suuta hidhee dargabitti bichaa'ee quube. Jedhee laalaan namnuu jiru sachii ga'ee. Akka barri nagaa taanaan mandara keessaa wacabbara miti dubbiin gojjaan. Soba. Buddeen irraa sassaabuu biraan hin jiru. Kanaaf kootu sagantaa addaa qabna. Tiraaktii kana dubbisime yoo siin jedhan hin dhagin. Warri barreeffachaa jirtan bamiidiyaa የሚሰራጭ ሁሉ ትክክል ስለሆነ ሳይሆን ዲሞክራሲ ስለሆነ ነው። Wanti karaa televezyiinii yookaan chaanaaliidhaan diddichee lafa kun dhugaa gatii ta'eef utuu hin ta'in mirga gatii ta'eef. Mirga gatii ta'eef rakkan nama mana keenya jira. Ishee xinnooni gaammeen ilaalaa jirti. Warri xinnoo akkas wayyaa warra qorobee qaammoo chaanaalii boqqoosoo ilaalaa jirti. Inni tokko immoo sanaan ilaalaa jirti. Ani jaartiin immoo takka maali waa'ee biyyaa dhageenyaa hin cufamtee deesse ishee hin qabdu mana. Walitti dhufanii mana taa'anii. Wanti chaanaaliidhaan televezyiiniidhaan darbe hundinuu dhugaa gatii ta'e utuu hin ta'in mirga gatii qabuu fi dhugaa gatii fudhate. Mirga qaba bakka. Sobas dabarfachuudhaaf waan barbaade gadhoqqisuudhaaf eeyyama qaba waan ta'eef malee dhugaa gatii ta'e miti. Kanaafuu samiidiidhaan darbu kana sirriidha moo kun sirrii mitiidhaa gargar baafadhaa ilaalaa baqachuun qabu. Keessumatti warri barreeffachaa jirtan cubbuu isa waldaa keessaa qabudha dhagaan. Baricha keessatti rakkoo guddaan cubbuu isa waldaa keessaa qabudha. Sabakkeedha achi dhufu. Amma isa waldaa keessaa ka'eedha kan waldaa keenya maxxanfatu. Barumsa keenyatti qabatee amantii keenyatti qabatee tajaajila wangeelaatti qabatee labsii qulqulluu kanatti qabatee isa ka'eetu nu rakkise malee isa kaan birraa deemtu wal qabatee ka'e isaa wajjin kuni cubbuu mana kee hafee inni lammaffaan immoo cubbuu bakkeedhaan itti dhufuudha. Ka'uuchi yemmi maxaa hatiyaati jedhamu. Kanaafuu isa keessaas isa alaas yaada hamaa mormuudhaan ogummaadhaan jireenya keenya amantii keenya akka eeggannu ofirraa akka dhorkinudha baqachuun. ክፉ ሀሳባቸውን በመቃወም በጥበብ ራሳችን መጠበቅና መከላከል ነው። የመከላከል ቢቃል ሰደርካው ራቁውጫ አሜን ዲሲ ሲብረነርጌ ሰደርካ ጀቹ ሙጫ tokkotu ortodoksii keessaa fuudhee masartan Yesuusitti geesse jaarsa tokko achii fuudhee makana Yesuusii keenya immoo fide iddoo sadiifni walitti bu'anii ennaan dhiisee mulu wangeelii dhaqe jaarsa achumatti dhiise
Jaarsi dhukkubsannaan kan keenya immoo amantoonni baay'eedha waan ta'eef yeroo bira geenyu kan dhukkubsataa bira akka kan isaanii 15 miti. Irruma naanna'aa oolu isaan kan keenya nama 3,000 jira isa baay'eetti argina gaafa reefi ishee dhufu argina galii ishee. Fumaa keessi 15 waldaaddii waa malee bira geenyu mayyuu. Jennaani dhaqee kadhatee dhukkubsatee warri makaaniin sila kan hin kadhannee waan ta'eef kadhatee innoo hin fayye jaarsi. Gaafa fayyeedu guyyaa lammaffaa dhaqee kadhatee fi ilaamee babba'e naan kunoo jarroo dhufanii isinii kadhachaa jiran dhufee isinii kadhadhe ana isinii wayya kottaa garaa amantiisa kan kootiidhaan naa jedhe. Dabarraa malu wangeelitti jaarsa ol jedheeti fayyeera waaqayyoo galanna ta'u sadi naa kadhatteef jedhe. Isanitti galee fuudhe garatti ba'uun beekuun iddoo sadii afur qabaan ammoo jedhe. Isanitti galee garatti ba'uun beekuu jedhe. Sanaa kadhatteef jira eebbisu dhaqee gurbaa tokkotu taa'ee caatii nyaata waldaa dhaabee. Waldaa faarfachaa tajaajilaa ture caatii nyaataa sigaara kana godhe tuttaayuuti warri musliimaa bira dhaqaniiti sagalee quraanaa dubbisanii fi achoon dhiiftee taa'edhan kottu makiinaa barbaadde siilinna wayyaaqis mana siilaanna haadha manaa bareedduu gati fuutuu sin goona kottu kana dhiisitii quraana bareedduu jedhanii lafaa ol ka'ee dhimma fayyaa keessa deemu nagaadha isa addana kee akaayii dhugaa jiruuf keessaa fuudhee miila isaanii jala buuse maal taate dhan dha Yesuus isa waan dhiigee ka'e wajjin jiraachuu dadhabee maamman isa dura achiinanii wajjin jiraachaa. Yoon gala isa gaafate deeggarmatti galamanii gara keessa dhumanii gaafas macaatii gadi gadi. Yesuus isa waan dhiigee ka'e wajjin jiraachuu dadhabee isa dura achiinanii jiraachaa. Ilaa jira keenyaa ishumti caatii qabdu yoo deebii qabdi namaa. Isin warra waldaa afaan fudhu miti. Isin warra afaan haaraa dubbatu miti. Isin warra wangeelaa kutaa 4-5 dubbifate mitiiti. Isheen caatii nyaattu waldaa keenyaa baanaan deebii qabdi. Maaliif deebii dhabbise? Mucaa saganaan dhugaaf tokko hin aaran kuni dhugaa ba'u. Aareen musliimaan Yesuus kee kummee Yesuus ati jettu kummee isuma gadameessa Maariyaam keessaa ta'e maal maamari kee immoo karaa afaanii bahe. Gaafa deebiidha fuudhee fudhatee yaa mataa qabalee dubbii kanuma maaf deebii dhabdeeti tiraakii maa guyyoo ta'e sagantaa haaraa maa guyyoo ta'e haaraa si bira jira yoo dina dhageessa biyyaa jedha si bira jira haaraa kootu nama bagadduu jechuun kiifuu asaabaachuu baqaqaban በጥበብ ራሳችንን መጠበቅና መከራከር የመከራከር ቢቃል ለነገ ሰጥቶ አዲ ይዙት ይደረባል የመከራከር ቢቃል ለቱ ከመጥቀም ኡፎሹ ከነደው ኡፈራ ገርቶ ከነደው ዳኛው ከነደው ነው ይቻላል አጄዙ ባባና ከጀለና መጥተመኝ መግደል ቀላል ግን የመከራከር ቢቃል ሰብ ወዲያሶ lammaffaa maal jedhi macaafni qulqulluun falasan Timootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 4:5 akka jedhu Timootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 4:5 gara itti gortu beeki fallisaa gara itti goran beeku gara itti gortu beeki jechuun wadeet goraa እንደምትል ይወቅ Maaliif as gori kan jentu baay'ata kootu as gootu adda na waan gaarii jira asis kan caalu jira gara na waan caalu jira kan jedhamutu jira. Ati immoo yeroo sana jedhe garatti gortu beeki. Baankii dhumtuu gara nu wallaashise amantii miti. Odaa baankii, Hibirat baankii, Minaamin Internaashinaal baankii, Yeemantifoo baankii, Minqiiqoo baankii Dori nu wallaal mana dhuftee biroo kiitti ijoolleen immoo banadhaa itti maal saabaan innaa sabana miliyaa'uu qabu jedhaa walitti galagalaan baankii yoo garatti godhu wallaalle mana shayii garatti godhu wallaalle mana bunaa garatti godhu wallaalle as durii kan jedhu baay'ee tachaa amantiisa akkasuma garatti godhu wallaalle karaarraa baay'ee fi iyyo koo haa yoo waldaa lamaatu garatti godhu diimu baala kubii maal godhu wallaalle garumatti godhu wallaalle bara
qorichi isaa kana. Qorichi isaa reebuus miti, qorichi isaa ari'uus miti, qorichi isaa dubbachuusaas miti, dhaqaawamuusaas miti, garatti goran baruudha. Garatti garamitti akka gortu baay'ee. Ira dhaggeeffadhaa. Namni garatti gortu beeki jedhamu nama deemsa fayyuudha. Nama taa'u miti. Ira dhaggeeffadhaa. በጉዞ ላይ ላለ ሰው ነው። nama deemsa irra jiruun garatti gortu beeki kan jedhamu malee nama taa'u hin jedhamu. Namni taa'u maal garatti gortu beeki jedhama. Nama karaa irra bu'ee iddoo tokko naqa jedhanii gama gaarii kanan ce'a jedhe taanaan gisee iddoo akkasii geessu immoo gara akkasiitti boodi garatti gortu beeki jedhamee kan itti himamu nama deemsa irra jiruudha. Nama deemsa irra jiru. Nama deemsa amantii, nama deemsa hafuuraa, nama deemsa wangeelaa duukaa jiruun akka jedhe Phaawulos Ximootewos gara itti gortu garatti gortu beeki. Maaliif? Baay'ina isaarraan kan ka'e garatti gortu wallaaltaan. Baay'ina isaarraan kan ka'e. Achis, asis, sunis, kunis wal fakkaate waan ta'eef garatti gortu keessaa filadhu. Malee hunduma isaa dhageenye namni isheen akka jedhu maayinni dhagee man kadhadhee galaweedha. Idduma kadhannaa noo hin dhagaye. Idduma natti dhiyoo hin dhagaye. Macaafni iddoo sitti dhiyoo dhagee namti. Garatti gortu beekeedha. Balbala koo jiroo maayinanuma keenya fakkaata'u akkuma keenya lallabu maal si laattam lallabu. Kanaafuu akkas miti kan macaafni qulqulluun jedhu gara itti gortu bareeda. Maaliif jechi kun lamaan jecha gurguddaadha. Macaafa qulqulluu keessa kan taa'e akeekkachiin macaafa qulqulluu kana lamaan. Tokko baqadhu. Lammaffaa garatti gortu beekinaan taa'e. Maaliif? Waa'ee. Maaliif mastanqaqiyaa kun lamaan kennan? Akkaataa itti hafuurri seexanaa barumsi baranumaa sun laphee namaa argatutu ajaa'iba. Akkatti laphee namaa qabatantu cimaadha. Baqachuu fi garatti godhan beekuun nama baasa malee dhaabatanii karakkaruun nama hin baasu. Dhaabatanii wajjin haasa'uun nama hin baasu wanticha. Kiriirna'u wanticha mee dhaabatanii ifachuun nama hin baasu. Wanticha dhaabatanii qoccoruun, wanticha dhaabatanii wajjin haasa'uun hin danda'amu. Baricha keessa. Akkaataa isaanitti laphee namaa sallamattu, akkaataa isaanitti laphee namaa fudhatantu kan baay'eedha waan ta'eef. Ila dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa qabadhaa kana. Akkatti isaan laphee namaa qabatantu kan baay'eedha keessumatti dargaggoota akka isaan itti qabatantu. Akkatti hafuurichi isaan qabatutu cimaadha. Hewaan yeroo seetan hidhattee qoyyomsite deesseetti. Hello. Garaatti baatteetti yeroo seetan hidhagee qoyyomsee jedhe. Maatii. Boqonnaa meeqa keessatti kan abbaa manaa ishee beeku? Boqonnaa meeqa? Boqonnaa afur lakkoofsa tokko gaafa dhattan addaan isaa nama naasaa waan hin beekee jedhamni. Mitiin jedhe isaa achitti jiraa wanti taa'e. Jiraan jedhe hin jiru. Dargaggoota dha jechaadha wanti qoyyoome gaafa sanaas. Addaan hundi biyya waaqayyoo jaarsanii miti. Dargaggoota ijoollee qabani. Ijoolleetitti cooke miti. Sababi dulloomanii sheebaa ta'anii gurri dhaga'uu dhabe miti. Dargaggoota dha. Mucaayyoon godhan ergasii godhatan hin oolu. Akka isaanitti laphee dargaggootaa qabantu kan baadhiidha. Dhaggeeffadhaa isa tokkoffaa. Maqaa Yesuusiin dhufu. Maalan jedhe? Maqaa Yesuusiin jalqaba. Attam jettee jibbita jedhan? Cubbuun fakkaatu maqaa Yesuusiin nama dubbate lulu. Maqaa eenyuutiin dhufe Yesuus? Maal ta'e? Maqaa kootii. Jedhama eeggatti jedhe. Maqaa kootii. Inni ati tamantoo? Maqaa Yesuus. Maal ta'e? Maqaa Yesuus. Harkaa ba'umsaa lakkisuu reeqana nama? Ati si Yesuusiin tamante jarris maaliif dhufan? Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin dhufan kan baanna. Maatiyoos 24 lakkoofsa 5 irra jira kun. Maatiyoos 24 lakkoofsa 5 irra maqaa Yesuusiin dhufu maqaa kootiin dhufu jedhe Yesuus. Maal abbennu maqaa Yesuusiin akka inni itti waaqessu, maqaa Yesuusiin akka inni itti lallabu jettu. Karaa harkaa ba'uu danda'e.
Ilaa wal qalleeffachaa jirtan fuuldura isaatu Yesuusi malee dudduubi isaa suuta jedhanii yaada isaanii sitti naqu. Fuuldura isaa Yesuusiin dubbatu akka tarkaan baane suuta jedhanii dudduubaan immoo ergaa isaanii sitti naqu. Eessa kaan ergaa isaanii? Dudduuba. Hello. Dudduuba. Hello. Eessa jira ergaa isaanii guddaan? Dudduuba jira. Isheen kun mata dureedha. Isheettiin lammeetii argatan. Isheettiin si qabatan. Maali harkaan baatu qaba? Maqaa Yesuusiin sitti dubbannaan harkaan baatu. Maqaa Yesuusiin dhufu waan ta'eef harkaa ba'uunsaa dagaadha yoo baqatte malee. Dubartii tokkotti ijoollee durbaa lama qabdi abbaan irraa du'ee obboleessa qaban. Jennaani nama sirba isa durii isa sirba gorduubee jedhamu sirba akkamitti nama isaan geessu dhaban. Dhabanii yaadda'u. Haati isaanii immoo abbaa manaa irraa du'eera. Deemaati abbaa manaa naa barbaadaa obboleessan isinii godhadhaa jetti. Ijoolleen durbaa abbaa manaa barbaacha qajeelan. Utuu deemaniituma deemanii abbaa manaa barbaadanii bulgutti dhufan. Bulgu wayyaa adii uffatee shattadee deemaayyuu eessa dhaqaa jirtu ijoollee. Haadha keenyaaf abbaa manaa barbaanna jedhan. Maarree anuu nan taa'e. Maarreen isin akkas bareeddu wayyaa akkas uffattanii haadha keenyaaf hin taatu jedhanii fuudhanii galan. Gaafuma achi deemume na fuuldura kan deebina na fuuldura malee. Gaafa naqee mana ga'u immoo jedhe barcuma naan kaa'inaa jedhe. Eenyaan waan tokko naan kaa'inaa eenyaan moonyee afaan isaa ol galagalchaa naa dhaabaa isarran taa'e. Gaafa kan isaan haadha isaaniitiin inni barcuma irra taa'uudhee gummaa jirra sin taa'uudhee barcuma miila sadii irra sin taa'uudhee moonyee isatti kunatuman isa guddaa afaan isaa ol galagalchaa naa kaa'aa jedhee isa malee taa'u jedhan isaan hojii naatti kuma gammaddee maal taa'aree inni filateera taanaan jettee abbaan manaa isaa yoo bakka argame malee jettee bulguun eegee keessa kakkaa'ee taa'e maal osoo filate isa maal jedhe bulguun eessa kaa'ee eegee maal jedhe fuuldurri isaa maal fakkaata nama fakkaata abbaa manaa fakkaata garuu eegee qaba garbittiin ishee daakuu daattu mu argiteetti mana jalaa daakuu daatti jennaan isheenoo eegee qaba yaayyoo uyyus uyyus jedhamti eegee qaba yaayyoo uyyus maqaa Yesuusiin dhufe malee intala eegee qaba gurraa tiraaktii si kenna malee eegee qabanno garbittii ishee daakuu daattu balbalaatu arge ishee tuffatee jira namnu jalaa qabdu garbittii jalaa sinuma sitti ta'ee isheen eegee qaba yaayyoo uyyus uyyus jedhamti aduun inni akkuma tasaa gaafa sinuma sitti jira Bolehsa kamu ini mana sih biasa kaya terus rumah kota sini biasa ini kaje ada bude kan ada yang manusia bude ada yang masih baca ijoollee ada yasa kan bikin lensa bius sila cendeni ijoollee ada yasa ni kan bikin lensa nama siapa bude guru bude siapa yang boleh kita siapa gesida bude kan gesida Jaartis guru godhe abbaa manaa barbaacha isa dhiqimsu keetti ni galidhaa walitti galagalaadha maqaa Yesuusiin sitti dhufaa eegee qaba eegee qaba eegee isaatti barbaaduun immoo dhufaa shaffanatee dhufa waan ta'eef maqaa kootiin dhufu kabbanna anu harkaa ba'uu dadhabe qeesonni harkaa ba'uu dadhabanii jira ganii eebbisuutti kaanii naqanii keessa bu'anii reeffa bajechuutti kaan isaanii anaa nyaatu keessa tokko wangeela waggaa dhibba owwaalame lafa ta'aa maasilinnaan duukaa dhaabatan keessanii dhaqanii yoos bara dargii maal abbaa ishee bidamtarree wangeela owwaalame jira taanaan abbaa gammada arjotti maalii mana simiratti jiksarree wangeela owwaalame ta'a taanaan maal lallabaa turtanisi saayinsiidhaayi wangeela owwaalame taa'e onismoos maal lallabee as eeggannoo maal dubbatame biyya kanatti dabaaya qooma guddinaatuun saafa maalaa isaanii dabarree ini kanaaf akka isaaniitti laphee namaa qabatan ulfaataadha waan ta'eef maqaa isaaniitiin hin dhufan ani jawwee dhalanii dhufan ani seexana jedhanii
dhufan, ani qaalluudha jedhanii dhufan, ani xiqqolaadha jedhanii dhufan, ani 666 jedhan Yesuusitu taatu. 666 akka turte argitaati. Erga walakkaa geessee bukkee qabame. Harkaan baatu sitti naqatu akka qamaa turaa. Hantuunni haalleluuyaa boonan argadheetti mushu. Namni jettu. Aduu foon taatedha. Aduu foon taate. Maqaa Yesuusiin dhufu waan ta'eef mamlat ayichaan wajjin haa ta'u wajjin taphachuun bira ooluu adaga irraa baqachuudha. Maquma Yesuus sana meetiin nu obsi lafaa taa'uudha. Turimee obsi lafa kaa'imee sirriitti hundi kee maayi kaayyoon kee maayi yoo jetti waliin argattu kana moo maqaa Yesuusiin nama sitti dhufee dandeessi harkaan baatu qorichi isaa baqachuudha. Harka irra kaa'atii qorichi isaa baqachuudha jedha. Si caalaa haasa'u yoo dinanaan isaa itti tirumna kana. Tirumna kana. Ilaala jeeffadhaa. Basimaacha'u warri barreessaa jettan maqaa isaaniitii fi mata duree isaaniitiin hin dhufan. በስማቸውና በአርስታቸው አይሆንም። ማቃሳኒቲን መተግሬ ሳኒቲን ይፈን መተግሬ ሳኒ ኢየሱስ ለለቢሳኒ ኢየሱስ ጀጃን tokko ጀኩነን tokko ኢየሱስ 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 ጀነኔቲ ዋንቲ ሲደበላይ ገሉን ይሩጋ ዱርሲ ተቀጠቀ ጀ Lammaffaa sababii inni maqadhaa garatti godhan beekaa jedhee akeekkachiisa akkasii kennee mataa isaaniitii fi namaaf akka mijatutti dhiyeessu macaafa qulqulluu ለራሳቸውና ለሕዝብ እንዲመች አድርጎ ነው የሚያደርጉት። mataa isaaniitii fi sabichaaf gaarii godhan waan sitti bu'uun dubbatan waan sibii dubbatan takka akka isaanii mijatutti akka siif immoo sirriitti sii ta'utti akka miira keetti akka yaada keetti akka fedha keetti sii geessu attamitti harkaa booree kan harkaa ga'a hin danda'amu gaa kan harkaa booruu hin ulfaata akka fedha keetti akka fedha isaaniitti dhiyeessu macaafa qulqulluu akka fedha waaqayyootti dha. Maitel. Sitti bu'an sirii masaa sitti bu'an takka. Sitti bu'an taanaan immoo siin immoo sitti tolu. Nama sitti bu'u hin jaallatti. Hin hattee, hin ejjitee, akkas gootee sitti bargama siin jedha. Takka afaan isaanii kee hafu. Ayi nagaa. Ati immoo kana nageessu taanaan halleluyyaa minidha. Qeesima kan akkasii dubbattu ajjeesee sirraa fixee utuu miti waaqayyo. Namni hin jaallatu kana. Yaa argattu kan namni qophaa'ee dubbisu yoo jiraate Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 jedhu ለራሳቸውና ለሕዝቡ እንዲመች የሚመች ርስት ነው። isa duraa boqonnaa meeqan jedhu boqonnaa 2 lakkoofsa 19 አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ነጮኪ ጎዲ ዱቢሱ akkas jedha isaan nu keessaa ba'an malee isaan eessaa ba'an nu keessaa ba'an malee kan keenya miti nu keessaa ba'an malee kan keenya miti utuu kan keenya ta'anii nu wajjin itti hin fufu turan utuu nu wajjin ta'anii nu wajjin itti fufu turan malee qabatanii achiin ba'anii isaan garuu hundinuu kan keenya akka hin ta'in haa mul'atuuf nu keessaa ba'an isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniitu hundumti keessanis beektota isin dhugaa waan hin beekneefan isiniif caafe miti waan isin isa beektaniif dhugaa keessas sobni tokkollee waan hin baafamneefan isiniif caafe malee. Isaan eessaa ba'an? Maayittan maal waldaa keenya kee ture yoo raajii dubbachaa tureen lallabaa tureen waldaa keenya keettu maal taateeti kun nama waaqayyootiin mul'anni isaa lafaan bu'u tureen kanaan dura ta'ee nu kee ba'anii garuu maaliif nu wajjin itti bu'u? Maaliif achi ba'anii? Kanaafuu maal jedhetu garbichi waaqayyoo utuu nu wajjin ta'anii nu wajjin itti bu'u turanii garuu nu wajjin turanii nu keessaa ba'anii nu faallaa dhaabatanii takka si kee ba'anii cuma kee ba'anii
Egaa namani si kee baay'ee mootan jitti tare. Waldaa wakeenyaa baay'ee isa qilleensi qurbaanii nu barsiisa jechuudha maqaa waaqayyootiin jalqaba akka osoo gooftaan nuti lallabeen jenna kanatti harkaa baana. Namichi garuu gadi jedhamee gulguun eegee qaba. Maal hin jedhu? Gulguun maal qaba? Eegee qaba. Fuuldurri isaa kana fakkaata. Attatti harkaa baata eegaa nama si gidduudhaa baay'ee. Adagaa kanaafuu irraa baqadhu. Kanaafuu garatti gortu dhiibi. Sadaffaa odeessituudha baay'ee odeessitu. Odeessituudha. Oduun bashee. Hima qaramani kanaan. Dhugamaniinsa biyya lafaa irra jiru. Dubbatu. Dhuga ba'umsa sammuu kee olii haasa'u. Naqamteen gaarii yeroo dhiyoo kana geedootti kadhadhee achitti nama ijji isaa dhalootaa jalqabee jaamaa tuun kadhadhuu baname. Jiru matoon isaa dhuguma seetu. Gaaf tokko tuun kadhachaa jiru waraabessi sadii mana namaatii ba'ee waraanimee du'e. Ati nagada dhuguma du'e seeta. Dalaama kudhan baasa seetaati. Bisobanni waraabessa tokko mana namaatii ba'a. Tokko dhugaa Yesuus Kiristoos dhuguma seetti ma. Gaaf tokko tuun dhaabadhee lallabuu namichi tokko mul'ata kootiin mormee jennaani bulilee awwaala isaa geggeessinee gallee maqaan isaa soba. Isinirra meeqa deebi'u dhuga ba'umsa meeqa waan lafa kana irra hin jirre waan sammuu namaa namanuu hin dandeenye barreeffatanii qopheeffatanii bulluqite itti godhu. Dhuguma iyyuutti maqaa Yesuusiin namni kana hojjetu cimaadha guddaadha iyyuusi warra wajjin hojjetu hin gashanu. Hin gashani kutaa hin qaqqabsiiftan wajjin haa ta'u jalqabnaan yoo baqattan malee biratti goguudha. Biratti guutuu sanaa isaanii hin fidan fayyadame isin dubbisanii haaleluyyaa. Yesuus gooftaan waa'ee keenyatti dubbataa jira waaqayyo karaa malatti. Suuqima biratti mee waa'ee keenyatti saaxilaa jira waaqayyo. Haaleluyyaa. Una waldaa keessattuu namni bakkeedumatti yaa'eessa. Warra nyaata hin gashan tooftaa hin gashan oduu hin qaqqabsiifta wajjin haasoftan achi. Wanta hundi kaanaan silaa isaan sobanii tooftaadhaan fakkeessuutti kaanaan hin danda'amu. Waa biyya jiru namayyuu fi fakkeessanii takka namayyuu seetanii waan itti dubbachaa jira waaqayyo siiluma giseensi argee haaleluyyaa jedhu. Kuma seetu gaasini mataa jala qabattu miila jala qabattu akkatti harkaa baatanii qabdanii waa milikkita wayii immoo dubbatu. Milikkita wayii dubbatu akkasiin lafa dhiittanii qabdanii. Bokkosoo irraa badhaasaa irraa waa fudhatanii isaan maqaa keessanii maqaan kee Elsaayiin eegu Yesuus si dhugumaa. Waan maqaa kee Elsaayii dhaqee waa wantaane maaltu si wachisiise qaba. Naayitu tooftaadha kun tooftaatti laphee namatti bane. Mucaa tokko takka jedhe konfiraansiin si anaa qal'aadhi dhaabde. Addamiin jedhee xiqsiima bareedduu ishee fudhattee himbootee dubbattee amantootaan ilishaa jettee birrii harka sassaabda'e. Jedhamee jenna. Xiqsiima bareedduu ishee xiqsiima bareedduu ishee barbaadatu as keessa. As keessa hundumti isaa bareedaan. Si ol isinii galee ameen. Inni cabda siin jedhes bareedaan. Du'a jiran jedhes bareedaan. Malee satiin fayyada jedhu du'a bareedaa miidhas yaa. Warra jiraachuu odeessitu. Siin qaqqabsiiftan. Odeessanii kuufanii lallabanii kuufanii kadhatanii kuufanii bookkisanii kuufanii baroodanii kuufanii. Maluma kuufanii. Nama 15 bookkisaa oolu nama 3 bookkisaa oolu maayikiraafoonii 3 qabatanii sobanii nama 16 jira seetusi. Jawween gama kanaa du'eera. Magarsuun hunduureedha walitti garagaraa. Dhugaa Yesuus. Hin jiru naannaa kana ammattee jedhu dhugaa jawween isaa kanatti taa'uu dhabe taa'uu isaatii waan argeef kun manni irratti ijaaramee caakkanii jiru jawween isa ta'a. Soba bakka namni jawween ma sodaatti waan ta'eef isin jedhu malee hin jiru hafuurri 666 hin jiru.
Fuula dhibba jaha jaatamii jaha waa jedhanii munaafnee sirrakkeetti malee seetanii dhibbi jaha jaatamii jaha yeessan qoturna lakkoofsa namaati namni gaafa guyyaa jaha uumame. Torbaffaa hin boqote waaqayyo eebboo yeessan qoturna. Gaaffi torbakkoo ardii torba ilaallata malee seetanii gaafa torban qabu. Jiru wanta akkasii. Kumaas hin jiru jechuudha. Seetanii gaafa torba qabu sin jiru. Seetanii gaafa sadii qabu sin jiru. Kana ilaallatti dhumee. Maayinni kuni oduudhaan isin macheessu. Qaalluun ture isin jedhu, budaan ture isin jedhu, musliiman ture jedhu. Qaalluu ture yaara'een. Namni tokko dhufee daddarumatti. Keessa barii bichaa dadhabne tokkomee dhumase. Asoo waldaadha dhufeeti. Keessa banuu heeruma dhowwine fuula dhowwine. Abaluun immoo qotteessine akkas goone nuti itti toluu qolee. Garuu bishatu. Sobat. Kanaan boqoqsu dhufani. Akka walirra ka'aatii boqoqee jira. Oduudhaan boqoqee jira. Mootiin sobat. Oduu baay'ee sutaan achumatti qoyidhaa bimee tooraanaa sayidhaan keessatti fudhatan takka isin hin dhaggeeffatan. Maatiyoos keessa akkas jedha, Paawulos keessa akkas jedhe, Qorontos akkas jedhe. Qoyimee dhimmoota isin jennuun dubbatan yeroo isinii kennan. Takka beekoo akkasiin harkatti rukuttan. Arfaffaa hin sodaachisu. ያስፈራራሉ ህዝብ እንዲሸማቀቅ ነው የሚያለው። ይንሶዳችሱ አከለ ቢቆጥ አፉራ ቃሉ ትኩልሞ ማለቱንሳ ሙጃቶ ቆጥ ቆኖ አደኑ ማሲቲ መለቶ በየሩደ ወሬ ነገኝ ደጋ እንግዲህ ወሬ ኩማ ኩዳን ከፈልተ ወጣይ እንቴ ሰለም ነው ኤሳባ ቆቁኒ ኩዳሲያን Dibasa jadi tiga fidere, ini kuma syarat tiga fidere, contoh jadi sana, kuma syarat minda saya juga boleh sabin, orang biasa terus tapi ada, enggak mana, amat tu kerja ni malu ada lagi apa yang malu ada ada, aji bode, kuma lepas tiga fidere, ufuri dena, dena ni no, koya, Yesus, enak. Wayo nekam tayo. Malo Yesus itu. Ada raja itu jual lelaki. Malo Yesus ada. Ini kami kai. Ibu tu ni lama udah tengah terus ada. Nami lama baju harga dia kawan tu ni. Si aje saya masih boleh. Si nafsu si tadi met. Harga tu aku si kutu biar. Aku masih kutu dah kayaknya sila. Dua tu bapa lagi yang dekat saya kira ada kayaknya sila. Undi si kata bincang oleh wanita kau jadi malah dah tadi Kristen. Mantu mesti cepat dah. Ina syamaka tu kasiti. Ini syamaka kita. Sudah siti naku si abaru. Ela sakan tak kisah pada dia makan jual tu sare marah tu karate si jenina nanti dia wakai wajah dia. Tu marah tu nanti dia. Sare marah tu ni si orang tu si jemuru gawa kayu. Marah tu sabda nasib kita jual dia tu nak kata okey mukela mana tu dua ada dente. Rifasin tu kasiti. Ela nabi nak orang tu. Ela wasit di kopai. Har kiwa kalau sebenarnya. Bisa sila memuti kalau ini. Amen. Tu bagi bahasa tu. Main di situ. Mana boleh nak syamaka kuat tiga nasu kan dalam kopai. Wana kita minta pula bagaimana juga. Hina ada saya boleh kamar badan situ. Ya syamaka kan. Sinas. Ada sih cukup baik. Biar nanti makan kamu. Borme nama muda isi nabi tentu kaya kan kaya bikin dia. Mana dah? Mana lesen dia kan ini? Bapak jangan nama bikin bodoh tiba nanti. Tiba nanti nama jawab kulit kusin asyamata kusin nasab tu. Wali bangun sesuatu apa ni? Aku gak sobat akan terkasih bagi asyamati kamu ya sarana dulu ya sudah kita. Minus. Namni mana kaya itu jauh aku tak dia jalan tadi. Abang ada ni ada gara-gara ni agak jauh dia. Mana kayaknya? Antu ni lah tekor ni kau ni. Ini kan ada orang yang cuci kali ni lah. Kau ni tadi ini pun jangan ada di dalam mazhab ni.
Kana masa makan tuh. Antu teman kita itu mana dia bukan apa lu sih tak kebun aja lu tisha makan kali ate baka. Bararaja ni ko dinjire na manjira chimne wa kai. Maite. Tuma budami aja tu dah teoran temati. Harra olle wange lusi vera. Matu sitti buat hotel le chati. Siapa bilang? Sasi wajini soda aja sama sani si soda aja. Sanu wajini cana mo sa kira wajini cana. Nagkagay sa merkara sa sana wajini cana ila. Sana wajini cana. Jauh sa deti siya putan mo bin desi kan desi de. Nakira iya tinggal gara kaya nan deso na. Jauh ya putan kita bin nan deso. Siya shamata ko garu. Hinjota himmarata akasta dai. Isani mariya te kas ko de jawab. Nam maraj. Yo marate nam nam guru yo marata kas. Hoji masadi sajje sana mamale wa kayo naman Yesus jabe kadaan ada ni. Waaqayyo jiraachisaa. Amen. Warra cubboo jedhe karaatti finne waaqayyo araara kenneefii jiru. Warra nama kudhan nama dhibba ajjeese araara kenneefii jiru waaqayyo. Harka bal'isee isa hataa jiru isa ejjaa jiru waaqayyo harka samaan godhee jiru. Hin dadhabeedha kana jeesu. Waaqayyo araara qabeessa. Amen. Waaqayyo waaqa jaalalaati. Amen. Si warri dhageessanii yaameen jedhaan. Amen. Tokkicha ilma isaa ergee gara araaraatti waamaa jira malee eeggame balleessuu miti waaqayyo. Yeroo lallabni eekkamu sirriitti eekkamu waaqayyo akka abbaatti sirriitti eekkamu jechuusaati malee leenca ta'ee si nyaadha jechuusaa miti siyaa soraarraa usaa miti waaqayyo. Garuu isaan hin soraarraa kana si sodaatina. Shan akka tarkaabaan kan nama dhowwee kanadha hin sodaachisu. Shan jaalalaan isinitti siqu. Jaalalli isaa garuu jaalala isinitti miti. Isinuma hoofuu keessa ba'ani. Isin arraabu keessa ba'anii, isin dubbisuu keessa ba'anii, mangaagaa keessan arraabu. Isin kadhachuu keessa ba'anii, miila keessa jala daa'ima. Mana keessa limuun halkanii guyyaa qabu. Maqaan dirree nama waaqayyoo isiniin jedhu malee malkaamu jedhan. Ati immoo kan argannaan egaa tatti baafta reeqeedha. Nama waaqayyoo, mucaa waaqayyoo siin jedhu bakka. Si jaallatu, si amma, si sosso, si tisi. Yoo barbaade waan isaan arganii sii kennu biraan haftu gaa kanaati. Abbaan mana argadheetta. Obboleessi mana argadhe maqaa waaqa dhuunfaatu kana kaa wangeelaa fi kana qeesii jettaan isaan garuu waan sirra kaa'achuu jedha qabu waan sitti fe'achuu. Namni yeroo gaala qabuudhaaf jedhutti fe'achuu jedhu mee miila ishee qas qabu gadi ciifti itti fe'u harreen bokka jedhaniin woosh woosh buddeen kennuu miti maal gochuuf madda gaangee ayimu deesh Sama yeroo waaman waamu bakka rr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 
qabatee dhufa qambarri irra taa'u. Si osoo nama waaqayyo si jaallata waaqayyo. Waa'ee kee waaqayyo waan guddaa irratti dubbachaa jira. Maal himmoota baranaa maal amma mootee ati gaafa Yesuusii fudhatte hunduu si jala ooleera. Yoo isinii galee ameen. Himmoota baranaa moo'eera moo'eera. Kanaan dura mootee akkasitti laphee namaa qabatu. Akkasitti laphee namaa qabatu. Jaafa dafaarochi naachau. Idafraan. Inni kun hin ulfaata isa kana kiyyaatti kun. Luqaas boqonnaa 12:8 hanga 10. Dafaarochi naachau. Of hin beekan. Waan argan hunduma isaan gadi falafal. Hin sobu. Dafaarochi naachau akka tarkabaanii jiru. Jettuun wajjin meemorii ni jibbaarta. Waan dhageenya yoo qabu immoo warri na wajjin jirtanii jiru. Warri na jaallatee warra tokko ol qabnu eegaa waaqayyo eessaa argattuu maqaa kana kan hunda tokko lallabee nama qabbaneessu jiraayi. Isa ijaa maan na ilaalu funyaanii na deemsisu ga'ee na dhiyaama. Dhugaa maali? Aduu hin danda'e. Jirtuu na wajjin sinan jaalladha baay'ee dafaarochi naachau idafraa. Indaffaran bakka. Abbaa manaan beekanii haadha manaan beekan indaffaru.
dafaranii dubbatu waa'ee gaa'elaa beekanii dafaran. Naamusi namaa keessatti sammuu beekanii siree irra ol darbanii taa'u. Siree irra silaan taa'u. Abbaa manaatiin bira ta'anii haati manaa kee akkasiin. Haati manaa kee akkasiin dafaa wajji bakka warra garaa jaboota. Iccoonyaa kan gargaaraa sanaan manaa kan gargaaraa san ta'u. Kanaaf akka bu'uursaan danda'amu gaafanii immoo waan akkasii qaba. Naana eebbisuu haa ta'e. Bari barreeffachaa jirtan dadhabaatti jira waan ta'eef. Bazzi manfas bari barreeffachaa jirtan barumsa kanaa fi hafuura kanaan kan qabaman mallattoo isaanii. በዚህ መንፈስና በዚህ ትምህርት የተነደፉ ምልክቶቻቸው ወራ በሩምሰ ከናና ቡራ ከናን ሂደመን መለቶ ሳኒራ ማለት ነው። መለቶ በሩምሰ ከሲቲ ወራ ደከፈል አቡራ ከናን ወራ ደከፈሜ ወራ ሂደመ መለቶ ሳኒራ ማለት ነው። ቶክ የስንፍና ሀሳቦችና ስራት የመጥላት ሁኔታ ያዳ ማለና መስንፍና ዲባውማ ያዳ ዲባውማ ቢ ሆጂጂፕ ወሪካን አለከበ ዶምኒሳ ከነ የሳርገት ወተኒ ሴሮ ማማበቆና ሰዲ ለኮሰ ሰገል በሪፈና ሰገና Garuu gaafa Timootewos boqonnaa sasadii sana irratti lakkoofsa gurraa jalqabdanii dubbii guddoota arrabsitaawwan warra maaloo namni nama arrabsu yeroo jiru qabamoo nama jiru hiikee mee dubbisimee Timootewos lammaffaa boqonnaa sadii nama ka'ee dubbisu araarara godhe lammaffaa boqonnaa sadii waa'ee guyyaa walummaatti maal ta'u namni jalqabnee dhaggeeffadhaa tokkuma irra jalqabee dubbisu guyyoota gara dhumaatti Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubannu. Namoonni warra ofittoo, sassatoo, of jajoo, afuufamoo, arrabsituuwwan namni nama arrabsu maalii qabu? Maayitan jarri immoo bara dhumaatti maal ta'e? Arrabsitu jedhu. warra abboota isaanii fi haadhota isaaniif hin abboomamne. Namni haadha abbaadhaaf hin abboomamne jiru hojjeta. Injilaftanii na jira haaloo ijoollee keenya. Haaloo ijoollee godha jama jama. Namni haadha abbaadhaaf hin abboomamne jiru hojjechaa jira moo jiru dhiise? Maayitan dhiisi jedhu. Galata hin qabne. Maal isin qaban? Maayitan namni galata keessa jirre maal ta'ani? Hojii keenya jedhu. Warra wanta qulqullaa'aan morman hin ta'u. Wanta qulqullaa'aa warra mormanii hin ta'u. Yeroo jiruun qaban isaan qulqulluu mormaa oolu jedhu. Warra jaalala of keessaa hin qabne. Warra maal hin qabu? Namni jaalala of keessaa hin qabne televezyiinii nama haata. Maayitan maal godhachaadha? Maalirra oolchaadha? Jaalala qaban waan ta'e. Televezyiinii nama haata, wayyaa nama haata, hoolaa nama haata oolu maal hojjechuu hin danda'an? Akka bara ijoollummaa kee baarzaafii namaa fa'aa hataa oolu. Adollee dandeeyyuu. Namni jiru hojjetu maal hojjeta jechaadha? Haadha mee jedhame maal? Haadha wanti akka haata dhibbootu biiroo keessa hojii bal'aa jira ta'ee arganatanii taa'aa oolu hibatu. Warri dubartii namaa kan qabaa oolanne jiruu qaba yoo qaqqabu malee namni jiruu keessa jiru yoo dubartii akka qaba yoo maal? Sangaa yeroo qonnaa qotu bookkisa moo yeroo irraa eegamu bookkisa? Maayitan ganna moo bona bookkisa sangaan? Kan inni gaana fiigu yoon birra qarmi xaafiitti fiigaa beeka qambariin irraa fuudhame hafuura ishee baafattu gaafa qambariin irra jiru ni qottu malee goromsa dhaaltee ni itti gaana sa'aatii tamii qambariin irra jiru. Yoo merraa hiikanii marga googaa hin taane goromsa tolu hin baatu. Gaafa irraa hiikanii otoo galla kana falee dhume ishee deeffattee nu goromsa tolu baatu. Sangaa ishee deeffattee nu
Akanya dia pati lu gaba jiru rambut itu keutikan. Baik yang itu. warra araaran jaallanne Warra maalin jaallan. Maitan. Namni araara keessan oolle jibbarra oolu jiru qaba. warra maqaa namaa balleessan Warra maal balleessan? Eessatti balleessan namni maqaa namaa? Warra baara karra taa'aa ooltuudha. Idina baluu maltee hinoo qibtee udaana inni gabaa keessatti mataa itti ta'e udduu galagaleedhaa kan oolu warra baara kan bira ooltu. Warra jiruu qaba. Hafuurichi dhiisi qaba. Hafuurichi walumaa gala dhibaa'ummaadhaa fi warri kanaan lakkafaman hojii jibbisiisa. Clear now? Lane clear now lannante clear by one. Merga keessa merkaba warri jiru sin jibbisiisu. Tole. Tole. Mee nama naa dubbisu kan warra kaan kee Tasalon keessa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6-5. Ni hanga 15 Isaayu 15 dubbisina sakudhan irraa dubbisa 10 lakkoofsa 12 Qoronto maano Tasalon keessa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 12 Eesha gurra yommuu isin bira turreeyyu maal jedhe jo yommuu isin bira turreeyyu sodaachii hojii namni hojii hojjechuu hin barbaanne midhaan isin nyaatin jennee isin abboonneerra. Dhageessanii yommuu isin bira turre jedhamee wajjin namni hojii hojjechuu hin jaallanne biddeen akka nyaanne isinii jennee turre jaalsarraa amma hoo barabara. Barumsi sobaa Tasalon keessatti ka'e sun ergaa sobaa ergaasee kana hojii qabu. Itti fufii dubbisi yoo fedhe mandara irratti dubbisi galee mandara irra bu'ee deemee itti xinnaa dhaqee bara qoyme kanaan dubbisi argate. Argate siifaa argamu jedhee nageeffannaa caalaa. Amma immoo isin keessaa kaan hojjechuu dhiisanii dhibaa'ummaatti hin jiraatu. Ofii isaaniitii waan tokko illee hin hojjetan. Hojii namaa keessa lixuu isaanii garuu hin dhageenye. Ofii isaanii maaliif godhan? Hojii hojjetan. Maal jedhe? Hojii hojjetan. Harka isaanii immoo kan namatti maal godhu? Namaa keessa ni godhe gabatee maaliif godheera? Namoota akkasii kan gab jedhanii akka hojjetan. Namoonni akkasii kun maal godhan? Gab jedhanii akka hojjetan. Kan isaanis nyaatanii akka jiraatan. Maaliif? Kan isaanii. Jedhamee ni jedhee? Inni waggaan keessa 18 ol kan ta'e dorgoma. Waggaan keessa 18 ol kan ta'e Lusiinaa waaqatti ni jedhee. Namni waggaa 18 ol namaa nyaatan isaa malee. Saamaa tajaajilatu, tajaajila baatu, uffata qophaa'u kan isaa nyaatu. Wanti kan namaa nyaatanii amurii kan akka baqalee nama kan nyaatanii kan akka baatu nyaatu. Gab jedhanii hojjetan kan isaanii hanyaataan nama godhuu jedhanii. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abboomna hin gorsinas. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gab jedhanii hojjetan hin abboomnas hin gorsinas. Uumee baay'ee. Obboloota nana isin garuu wanta gaarii gochuutti hin laafina. Obboloota nana isin warri manfasiisanaan hin lakkabame warri kaan maal hojjechuutti hin taa'ina. Gaarii hojjechuutti hin taa'ina ishi. Nama akka ergaa kanaatti dubbii keenyaaf hin abboomamne. Nama akka ergaa kanaatti dubbii keenya maal ta'a? Hin abboomamne yaadaan qabadhaa. Akka inni yeella'utti hidhata isaa ta'uu dhiisaa. Akka inni leeyya'utti hidhata isaa ta'uu dhiisaa. Maal jedhu? Masakan kira sila main. Ramal mo namichi leeyya'ee gaafa waan nyaatu dhabuu gaafa kanatti deemuu dhabu hiriyoota isaa ilaalee warra hojjetu ilaalee kana hojii itti deebi'uutiin irraa hiikkata.
Taa'ii waaqni gisee eebbisu ruduu biifte yaa. Ansaaniyaa nyaatamu namaa nyaatan jedhu. Hafuurichi maal godha isinitti fakkaate? Hafuura kanaan warri lakkafaman jiruun hojjetan. Jiruu hojjedhu hin jedhu. Niitiif hafuudhi fuudheedhaan. Siniga biyyaaf bayyeedhaan. Biyyattiin kun mee naqamte biyya mitiidhaan. Manattiin isin keessa teessan kun mana mitiidhaan. Godoo tokko immoo ni ijaarre. Wayyaan kun wayyaa miti wayyaa tuffattuedhaan. Biddeen ati nyaattu kun biddeen mitiidhaan. Maraadha warra kanaan lakkafaman. Siyaa baasu lakkafamuu kana kiyaa. Ameen. Si warri sinii galee ameen. Ameen. Ameen jedhame. Ameen. Namni sumurii kan hojjete guyyaan sumurii finne tamitti kana tuffatu. Pulpeettiin ishee waldaa keenya keessaa sun immoo waan hin daakon itti galtu fakkaattiidha. Sumurii immoo hojjete hin beeku. Namni sumurii guyyaatti finne tamitti kana tuffata jedhame walitti galagalaati. Namni guyyaatti sumurii hin hojjenne tamitti kana tuffata yaa jedhamu. Wanta bareedee akkatti hojjetame kana. Inan dhiisa hin cime miti amma. Waaqayyo afaan koo dammaa nama dhabu. Dhugaa. Yoon isin anaarse ta'e immoo foorruu keenyaadha. Dhugaa maal kana jaalamuu fan ajjeesa moore. Mi harka walirra kaati hafuura jiruu si jibbisiisu sirraa dhawina. Dabaladhaa hidhaame. Jiruu mootummaan nu barsiisa miti. Jiruu mana barumsaa barannee arganname. Jiruu dhaggeeffadha. Jiruu mootummaatu nutti himame. Mootummaan nu uumas miti. Hin jiru. Takka. Hin jiru macaafni qulqulluun hin qabu. Macaafni qulqulluun akka jedhu ofiiluma isaatii uumee haa hojjetu jedhe. Isan itti kennee hojjetu jedhe. Isan immoo nan eebbisaaf jedhe. Malee mootummaatu hojii hojjete ridee sii ka'an jedhu. Hin jiru. Inni saayinsiisa bara keessa miti. Namoonni hojjetanii nyaachuu barbaadu mootuun hojjetanii nyaachuu barbaadu bara kana. Maaytan maaloo dubbadhaa mina hojjetaa keessatti. Mee warri ijoollee qabdan harka ol qabaame mana ijoollee kan qabdan as eegan jirta maal irraa nama ijaarsa baay'een argaman booyyee harka ol qabaa ijoollee qabdan amma mee dhugaa waaqayyoo bishaanni kana meeshatti kan namaa bulu tu ijoollee isa mana kee jirtu maamilaatiin isa ganama goota galgala boba'e guyyaa guutuu boba'aa oolu eewwoo sii kaffala dhaqe. Namni gisee olli tufanate gisee qabba uummoo tumatee baasee isa achitti gisee tuma boruudha. Warri amma samunaa harkatti inni kan nyaachuu kaa'u attami kee keessanii bagammati. Suureen karaa dubbata isaa namni uffatu maqaa yesuusiin jedhamee gatamu. Dur karaa kudha sagalii bookee abaabee kanaa barbaannu bada. Otuma jedhu mana bara duwwaa ta'amu. Namni faabiriikaa wayyaa galee nu karaa tokko jedhamu hojii maskee. Jajjarri faabiriikaa galtaachu. Faabiriikaa galtee galtanii mee namni mee qabbisa tokko jedhan jettu. Clear now? Nasha-nashahay. Hafuurichaan lakkafamnaan jiruu hojjedhu hin jedhu bakka nama rabsaa ooli, sagaagalaa ooli, nama mataa ooli, gaarii kan ta'u daa balleessaa ooli jedha malee takkaayyuu deebisee abboomamii gaduuf qabii hojii kee hojjetadhu jiraadhu hin jedhu takka aayide. Aayide. Isin aayibbisu na jirtu mini wajjin abeet 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 inni isinitti dhiyaa barii warraa jalqabe. Ani waggaa 28 keessan jira qabeenyaa warra keenya argan harkaan qabe. Yabbaateen naa yennaateen ni birat kan jira. Waggaa 27 baraasee nu bitaa daandara. Liqii waldaa kiristaanaa sumuriin tokko irra jiru. Rakkadhee bara dasaaliniifaa bushen naa liqeessaa jiru. Haleluyaa. Qaxaleen kee shamizii komee cadheen nufe haleluyaa eegala dumbulluwaa agar buna irra jiru.
shirooma qoonyaadha. Yoo ati abbaa kuma kudhanii bittu abbaa kuma dhibba shanii kee adheen deemu. Siibottiidha anaaf askoodha. Siibii salphaadhiidha anaaf biraandiidha. Biraandiidha. Sumuni irra jiru waan jedhe. Ijoollee qomaan nyaata yaadda uummanni. Nan qusadheen kaa. Abbaan koo baati koo nan buusin. Takka. Akkootiin jiraatu. Kan ammoo ijoollummaan makootiin ka'ee kan koo jechuu qaban jedhe. Kan waldaa siin fuune amma isheen farramtee na laatti buna albaas. Haalleluuyaa. Safeedoo irratti ba'e moo? Tafakdoonni nyaalaasu. Qorshee waldaa kiristaanaa mana koo jiru. Waldaa burqaa gaarii keessattis, waldaa haroo caashisittis, naannoo Jimmaa yeroo hojjedhes, Dhidheessattis, burqaa jaadoottis, makkoo guutoottis የቤተ ክርስቲያን ስሙኒ በእጄ የለም። አባት እኮ ነበር የሚለው ተካከበሩ መስ አሁሪቺ ኮንፊደንስ ለማጥያት ኮንፊደንስ ሲሰሲኬሳ ጫብሲ ያጫብሱ ዋቀይ ማድሪጆ ጀቶች ኮንፊደንስ ይቀም ነገደት ኮንፊደንስ ይቀም ቆናት ኮንፊደንስ ይቀም ተጃጅለት ኮንፊደንስ ይቀም ኮንፊደንስ ነው በቃ አርከነ ማቀም ጅሬኛ ነማ ደፈሬስ መቃ ኢየሱስ ይነሰ ጅሬኛ ከደፈሬስ ያዳው አሜን ነው ሲወል ገለ ሃዳው አሜን ስራ መስራት የሚወድ ይላል ሆጂ ወንጀቹ ከን ጃለቱ ወደ ሃኛቱ ሆጂ ወንጀቹ ከን ጃለ ነገር ማለት ኮዲ አይ ሆጂ ከዲ ዋቀዩ ኤጋ ተቶሻይ ኤላ ነማት ሜዴኔ ካና ዲኤ ኑቲ ማሚቲ ብልጽግና ኑቲ ማሚቲ ከብልጽግና የከተማ ልማትን የሚጠብቁ ሰዎች ኢንዶች ናቸው ማለት ወረመናቴ ነው ወረመናቴ ከናቢ ፋብሪካ ሃራኑ ዱበቶ እቱ ቆንቆኑ ታከይ እንጂሩ አከሉ መጫን ጉያጃ ሆጂ ከ ወጀት መሬሳ መርቆ ድረካቲ ተቆ ድረካቲ ወለቲ ማንጀለቹ ማንበረሽ ጉያጃ ሆጂ ከ ወጀዱ torbaffaan kan kooti jedheedha. Guyyaa mee? Maal ta'e? Guyyaa hojii moo guyyaa boqonnaa caala? Maal ta'e? Amma hoo? Fatta'ee mataa ana? Buna shinii tokko qabate? Karameellaa kana waan kee akkaachi? Wallaale? Ammatuu ciyyaa namni mataa? ስድስት ቀን ስራ ይችላል ዋቀዮና ዋቀ ፈነ ለዚህ ቆመቱ ናጅራ ለደማን ተዛሎት ይትቢና ዶል ሰከንተና አራት ይቢና ወዳት ይቢና ማሎት ይቢና ዋቀዮ ገሩ ከደ ጉያ ጃው ዲገጅ ጃፋን ከምኮ ቶርባፋን ከምኮ ስድስት ቀን ስራ ይስራ ዋቀዮና ዋቀ ፈነ ለዚህ ቆመቱ ናጅራ ለዚህ ቆመቱ harka wadi rakaa walitti ma waaqayyo nan waaqeffanne jedhee sin komatu jedha naan jiraanne si jedhee si komataa jedha jiraachuu moo waaqeffachuu caal maal waaqayyo guyyaa meeqa hojii kee hojjedhe guyyaa torbaffaan guyyaa tokko duwwaa eeyyame utuu ji'a tokko keessaa guyyaa afur sirriitti waaqeffatte dhiqqii miti guyyaa jaajilu hojjette amma garuu yeroo boqonnaa caala kunis katamaadha egaa ከተማ ሳሬን keessatti duute torban tokko teessu ከተማ galgala qalagariisa daanii ganama udaan nama udaan saree udaan harree karaarra guute jiru heen katamaa na hundaa keessatti sammati kana kee teessee kuma maastikaa nyaata kana kee teessee buna shinii tokko qabattee geerartaa gurbaa ija kee wal ilaaltoo teessanii ija baagee qabu maal hojjette jechee irraa kan hojjette namni keenya galgala wadarkisee yaa nukkuma galgala ijoollee kee mana kiimiitti geessu salamuun biratti geessu jiituutti gadi geessu beeku hirkisanii deemu mana ameen baay'ee kana hojjee lama kaa'e
jedha. Amma garuu yeroo amantii yeroo waaqeffannaa jaa ta'ee yeroo nuti himu tokko galagala. Siddistiraan siraa himmati kisiraa sabatanii yookaan jedhanii jiru. Guyyaa jaa hojii jedhanii yoo dandeessa ta'e irraa fudhadhu kan kuleeshii godhadhu tasiraata keenya jiraatu malee waaqayyo torban guutunaa jiljeeffadhu torban guutunaa lallanii torban guutunaa kadhadhu akka jedhe nuni eenyutu ba'aan taane Tasalonqii isa duraa boqonnaa hundaa kadhatan lakkoofsa 11 guyyaa guyyaa wangeela lallabnee galgala dukkaana waqtaa biyyaa jiraatu. Ameen. Guyyaa guyyaa maal godhu? Wangeela lallabnee eenyutu ba'aan taane eenyutu qajeelu galgala dukkaana waliin gurguratu. Amantiin mayu kan agarsiise mee? Amantiin mayu kan agarsiise rondaa walitti teessiti. Alaabaa yoo nuti yaa'u kee oomisha sabbatas karaarratti gabaarratti miidiyaa maalirratti gadi godhu godhu taa'uu fi namni dhandhamna godhate wiijira egaa jibbisiise. Utumee aayee qabame sa'aatii daakee nama ta'ee amma garuu sa'aatii darbaa nan galee waan ta'eef wal barreessa jettan kaasraa simuutti idimee bohaalaa raas machaalee immoo waggaa 18 booddee mataa keessa danda'uudhaaf yaalii godhaa. Barbaade beekamudha. Aanti saantima tokkorraa ishee shan ishee barataa tokko ija saantima tokkorraa jalqabee miliyoonii kan lakkaa'u. Barreessaadha. Aanti saantima jennoo miliyoonii kutaa. Saantimni tokko illee maal jedhamu? Maal jedhamu? Birriini humni tokko farankaa tokko illee maal jedhamu? Maal jedhamu? Birriin 999 farankaa meeqa jedhamu? 19 jedhamu malee? Biqinnaa jala tokkitti jala eessadhaa ka'ee qola kaan aanni saantimii irraa ka'ee lakkaan maamtuuma tajaajila. Sirriitti na dhaggeeffataa jiran malee miliyoonni eessadhaa ka'ee lakkaan aanni saantimii irraa yoo hin dhaggeeffamu maal hin jedhamu? Miliyoonni saantima tokkitti injifatinaa guyyaatti arginaa warri barreeffachaa jirtan kan bichaa dubbatti kadhatu. Gootoolee fudhatan dibina ji'arraa moo maal godhaa dhiignuu laata kun hojjime warri barreeffachaa jirtan mallattoon hafuura maraatummaa jalqabni isaa hojii jibbisiisa. Namni maraachuudhaaf yemmaa jalbultiin isaa jalqabu hojii dhiisa. Jalbultiin maraatummaa hojii dhiisuudha. Beektonni akka jedhan siraa yeellee aayiroo የሰይጣን ቢሮ ይላል። ሰሞኑ ጂቀምኔ ዋጅራ ሰይጣን አይደል ሰይጣን ጋር መራችሁ ከው ጀልቀቦ ጂዲስ ጀልቡልቲንሳ ወጂ ጂቢሲስ አቦማሙ ጂቢሲስ ከነመሲት እንጂ ኡፍቱሉ ማቲነቅ ማን ሰሰከች ጻፈ ይሉት ነቃ ዱምኒሳ ማንታ ወጂ ጂቡት ነው ዋቀየሙ ዋቀ ሆጂቲ አሜን ዲና ወጂ ደጋታ አሜን የኢብድነት መንፈስ ጅምርቱ ስራን ያስጠላል። ጀልቃምኒ መራቱ ማዳ ወጂ ጂቢሲስ ናምኒ ከኒ መራቱ ተው ጋር ቆላ ቁሰኝ ጋር ወጂ ዲስ ወጂ ዲሱን መለቶ በርማ ኬሳ ቦሪቻ ያከፈ ኦዴሲቱ ተውዳ ወረ መቃናማ በለሰ ተውዳ ወረ ሰጋገለ ተውዳ በቃ ሰጋገቱ ልጅሩ ቀብዱ ኦዴሲቱ ልጅሩ ቀብዱ ወሪነ ቆመም ልጅሩ ቀብዱ በሪቸከስ ወደ ገደገ ይሳይ ሀርከዋ ቀዮ ጅራ በይንዲከ አሜን ጀሪሜ ኢራ ማልጎድ በቃ ማሊ አከሳንቲ ለበነማ ቀበንቱ ጅማ ገረት ጎርቱ ባለ አከሳንቲ ለበነማ ቀበንቱ ጅማ ዳውጀ ቶ አካ ኢየሱስ ይኑ ለማ ኢሳኒ በከተው ሰባ በከተው ትሚጄ ሰዲ ኢየሱስ ሰበሌ ዋቀ ኢየሱስ ሰዲ ኦዴሲተ ወዲ
waan hin jirre dhugaa bahu. Hin qaqqabsiiftan aadaa isaanii. Afur hin sodaachisu saba dhibaasisu. Atta itti harkaa baatanii. Jaalalaa sitti dhiyaatu si arraaba akka sa'aa si hoogsa. Asmasaayinat manfas. Jireenya fakkeessuu qabu jaalalichi dhugaa miti. Ja'affaa ይደፍራሉ። ደፋሮች ናቸው። warri hafuura kanaan lakkabaman mallattoo gurguddaa lama kanani kaa'ee sin immoo kudhan godhachuu dandeessu. Mallatticha keessaa tokko sinfinnaadha. የስንፍና ሀሳቦችና ስራን መጥናትን ይዘራል። መግደል ዋቀዮ ኤጋ ቶቶሻ ጀዴ ኡማማ ሙኑት ዲሰዴ ቶቶሻ ዳይ ሳሙን ሆጂን ቀን ዋጅራ ሰይጣናት ጳውሎስ ተወርያ ቢደ ዋቀዮትን ተጃጅላ ቱረን ነሚኖ ጀዲ ንኛት ይጀ ኑ ይሄኝቱ በአንታነ ጉያ ጉያ ሆጂ ከኛ ወጀና ወንጌል ለለም ገለገለ ገለገለ ሞዱን ካናው ዲኔ ጉርጉር ኤኙኑ ከጀለም ቤቱ ወራሃን በርጋራይ maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Macaafni qulqulluun seera boqonnaa 29 irratti guyyaa ja'a hojii kee hojjedhu sanbanni garuu kan kooteedha. Yeroo waggaan keenya 18tti siqu of danda'uudhaaf yaadii godhu barbaachisaadha. Saantima tokko irraa jalqabeeti miliyoonni kan lakkaa'amu asii olis gararraadhaanis yoo saantimni tokko irratti miliyoona jedhamu hin tuffatin. Afuurri nama maraachu, afuurri nama joojjessee toora kee nama baasu hojii nama jireessisa. Waaqayyoo akeekkachiisa baricha keessa jiru lammee keessa siif haa kaa'u. Akka kee lamaan yoo qabadhu siin kadhadha. Yoo taa'uu siin dadhabsiisee ta'e dhaabachuu dandeessa, yoo taa'uu dandeessa ta'e mataa kadhadha kee qabu lamaan isaa. Warri taa'uun siin dadhabsiise dhaabachuu dandeessa. Abidda waaqayyoon isinii kadhadha. Ameen. Afuurichi yommuu dhufu gara dhugaa beekuu dhumaatti si geggeessa. Nama lamadhee tokko warri namni dibamee mana kanaan bahe. Warri dhageessan ameen. Dibata baricha adda baasu. Haaleluyyaa. Dibata falmee moo dibata ofirraa ari'u. Si warri dhageessanii yaamee jira. Isan si kadhadha yoo fedha keessa. Mallattoo si taata. Ameen. Warra kan barbaadee dargate barbaadee sin argati. Sibira gaya kaano. Ameen. Eenyummeessaan seexanaaf hidda waaqayyoon si harkaa jira. Warri dhageessanii wajjin bitanii yaamee jira. Warri si waraana waraansi hin taphatamu. Kakee uffatu kadhuudha. Haaleluyyaa. Abidda mo'icha. Ameen. Addunyaa irratti dhala namaa kan mul'isu. Lola addunyaa irratti seexanni kaase kan injifachiisu. Haaleluyyaa. Keessummaan hojii seetanaa jajuutuun ta'in qodaa isaa harkaa fuudhanii akka lafatti gadi dhaqanii. Hayyee ameen jennee namatti. Bakka seetanni gadi gadhiisu bakka sagalee waaqayyootiin waraana. Ameen. Ameen. Mul'ata seetanni gadi gadhiisu mul'ata waaqayyoo kannaa. Haaleluyyaa. Tiraaktii seetanni namarra tamsaasaa tiraaktii sagalee waaqayyootiin dhahanii kan gombisa. Ameen. Ameen. Morma seetanaatti billa sagalee waaqayyoo kan lungisan. Ameen kadhachaa jira biyya. Adda qawwichaatti, adda bineensichaatti, borruusa sagalee waaqayyoo fuudhanii kan ka'an. Ameen jettee ameen siifa jedhu. Bakakkaa seetanii biyya irratti gadi gadhiisetti bakakkaa sagalee waaqayyoo fuudhanii kan ka'an. Dibata haaraa, dibata haaraa, mo'icha haaraa, aangoo haaraa. Shakara sabakaraa safuudha qulqulluu. Wai ina jolle dibata. Ina jolle waaqayyoo. Ina warra dibata deebotaa jiran. Haaleluyyaa. Afaan Arabii lafaan dandeenye. Faarfannaa biyyi lafaan dandeenye. Lallabaa tooftaan seetanaa bira ga'uu dandeenye. Waan seetanni galgala dubbatee gadama kan diigan. Kadhannaa siin jedhaa jira. Haaleluyyaa. Waan seetanni guyyaa dubbatee galgala diiganii kan bulan. Mana seetanni itti cufee ofirraa bananii kan bulan. Bu'uura irraa baasii dabuura baay'ee.
warra lubbuu kennanii addunyaa raasan. Ameen ameen warra sammuu banan warra hafuura qulqulluu narra haaraa itti hojjete warra hafuura qulqulluu mataa haaraa sammuu haaraa irratti gadi kadhatte. Abeet abeet cooti kadhadhu gootoi kadhadhu dibata haaraa hafuura barootaa kana kan dhidhiichisu dibata haaraa oolanii biyya kan ooshan baraaramanii biyya kan baraaran. Haleluuyaa haleluuyaa irra jetanii warra kan ol fuudhanii irra kan dhaaba faarfattoota barri dadhabe lallaboota barri dadhabe raajota dargaggoota barri dadhabe waldaa dhumaa keessaa habiqinani galgala kana galqabe. Abeet hin dhufe abiddi Waaqayyo abbaan argatu hin beeku hin argata. Ameen haleluuyaa machii barootaa kana machii hafuura qulqulluutti sii geddareera. Kana jartu jiru. Haleluuyaa. Matu dhalata sagalee kana keeyaa. Haaraatu uumama sagalee kana keeyaa. Waaqayyo nama uuma. Waaqayyo nama hojjeta. Suphee haaraa jira gubaa'ee kana keeyaa. Suphee caccabee deebi'ee haaraa hojjetame jira gubaa'ee kana keeyaa. Lafee bususaatirraa harca'ee wal qabatu jira gubaa'ee kana keeyaa. Namoota ofirra galagalanii waan dinqii argantu argama boolla du'aarraa galagalanii. Abeet hin raawwatame kakuu Waaqayyoo ni waldaa. Ameen isatu jala ga'ee walitti si qabaa jira. Kakuutu raawwatamuufi namoota farda ulfinaan tolbaanii gulufantu jira. Namoota addunyaarra wangeela lallabuudhaaf gulufantu jira. Kanaaf fakkaa sagalee isaanii argaa jira. Haleluuyaa. Irraawwatame. Hintee masaraa diinaatu diigamuufi abidda seetanii lafarratti qabsiisee si harkatti dhaamuufi. Haleluuyaa ilaahiyyaati. Ofee nama fayyaa jira gubaa'ee kana kee nama jira. Ameen haleluuyaa. Nama dhalachaa jira gubaa'ee kana kee. Oomisha haaraa oomisha daanoo biyya lafaan dandeenye warshaa haaraa banamuufi waldaa kana keessatti. Haleluuyaa haleluuyaa. Warshaa raajota haaraa baasuu danda'eera. Gattamameera ammaa jalqabee. Obaara baasee boora baaya ila boga bakia ila daba seroma ya dia. Kibir ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን፣ ክብር ለንጉሡ፣ ክብር ለኢየሱስ። አቤት 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 ጊራታ ነው waaqayyo ko. አሜን 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 ተባረክ ከደና አሜን ሃሌሉያ። ፈይዛሃራ ፈይዛሃራ ኮራሃራ ዛፉር ጉልጉሉ ንረታዬ ሲጉሉ ጉሲ ፈተተመሙዬ ኢላ ቦራባስያ ኢላ ኮሲቶ ባራያ አሎ ባሲኒ ቢጋንቶ የራባጋና ማራባስያ አሎ ቶሎ ቦራባዲያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኤርቤሞ ፋቱ ገቲቲ ደለ ነማራ ጅራማ ጅራ ሂጅራ ሂጅራ ሀርካ ዋቀዮ ጅራ አትከቢደ ፉረ ቁልቁሉቱ ጉባኤ ከነራ ጅሬ ገኒቀታ ጅራ ወረ ሞፋን ኩን irra jiramu keessatti galmaa'u maqaan kee galgala kana harka isaanii baarka qabi nama sin bira jiru qaba kanan qabi humni tokko sun beera. Amen የሚያንቀሳቅስ የሚያነቃ ሰዋል ሁሉ የሚመራ ሃሌሉያ ወደ ጥበብ ሁሉ የሚመራ ጥበበኛው የእግዚአብሔር መንፈስ አሜን። ድንቃ ድንቀኛው የእግዚአብሔር ምክር የእግዚአብሔር ትምህርት የሰማይ ትምህርት ሃሌሉያ የዙፋን ትምህርት ሃሌሉያ የሐዋርያትና የነቢያት ትምህርት የኢየሱስ ትምህርት በአንተ መካከል ፈሷልና ከነዳቢ አሜን አሜን። ነመቲ ሞይ አርካን ቀደከ ነመ ደርካን
qabde kan. Lafee haaraan baay'ee kana keessa walitti qabatee fooniin dhufamu keessaa tokko haa ta'u. Tokko haa ta'u jedheera. Hatta haaraa, dhagna haaraa, miilla haaraa, harka haaraa. Abidda sagalee waaqayyootiin galgala kana sii gattameera. Kadhadhaa fi isin immoo harkaan qabaa kadhadhaa fi harka keessan darba biyyi waaqayyoo. Humna mudaa nyaatuun darbaama. Humna hafuura du'aa nyaatuun darbaama. Humna hafuura xiqqolaa nyaatuun darbaama. Humna hafuura jiruu nama dha'u namarraa darbatuun darbaama. Barataa haaraa taata. Saayinsa kana jijjiirta. Polotikaa kana geeddarta. Dinagdee kana dargagee keessatti geeddarama. Halleluuyaa. 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 Nama tarkaan qabdee kana addunyaa na simatu. Hiikkabaloo wa Yesuus. Halleluuyaa. Waa'ee nama tarkaan qabdee jirtu kanaaf falmii haaraan akka warra galgalaa jalqaba. Hiikkoora siidha. Kadhachaa fi jirta. Ameen. Ameen. Akkaraakaarinaan nagaa gaarii isaa biiffasan biyyaallee. Waa'ee nama kanaa tarkaan qabdee jirtu kanaaf. Halleluuyaa. Waa'ee boreetii tarkaan qabdee jirtu kanaaf. Ameen. Nagaa gaarii ajandaan dinna isaa biyyaallee. Toccoa kanadhaa miila keessatti toccoa addoodhaa jirtu toccoa kanadhaa dudubbachaa kanadhaa. Lebaara siyaadha. Adoo namaa kiidii kan ta'u. Halleluuyaa. 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 Ilaala dhaggeeffadhaa. Kibirlee Yesuusii waan. Israa'el guyyaa hundumaa masoobii 12 iddoo aarsaa ta'a biddeena baate. Gaafa waldaa dhufanii masoobii 12 ilaalu. Ahaa waaqayyo biddeen qaba jedha. Jedhanii galu. Ameen. Masoobiin sun 12 tarree galee ta'a iddoo aarsaa. Halleluuyaa. Biddeena ilaalchaa jedhamee beekama ilaalanii galu. Yoo mana isaanii jiru ta'e iyyuu guutee jira mana waaqayyoo. Ameen. Ameen. Buddeen dhaloonni ilaala buddeen jira jedhutu kaama gubaa'ee kana gaya. Iddoo qasaa kanarra buddeen jireenyaa sagalee waaqayyoo hin ta'a namni waan nyaatee galuun nama warraa jalqabee. Jira. Biddeen jira jedha. Mana waaqayyoo keessa biddeen jira jedha. Jedhanii deebi'anii galu guyyaa hundumaa. Aarsaa waldaa kanarraa buddeen inni warraa jalqabee. Buddeen sagalee waaqayyoo waan namni nyaatee gammadaa idilchaa galu. Harka waaqayyoodhaan tallee galeera jedhee. Biddeen ilaalcha. Biddeen ilaalcha. Halleluuyaa. Eewwali galaa Yesuus gooftaan edaayyaati. Aaraa jirtu. Aaraa jirtu. Mul'ata aaraa argaa jirtu. Abiddi tokko gara kee dhufeera. Amma pirezeensii waaqayyoon dhaga'ama lammee keerra. Halleluuyaa. Miilli gubaa'ee kana keessa jiru miilli waaqayyootu si bira ga'ee galii gubaa'ee dhabeera. Miilla waaqayyoo. Miilla waaqayyoo. Isa namitti ijaamaa bira dhaqee ejjete dhufee si bira ejjetu. Dhaqai. Ejjeta miilla isaa dhaqai. Soqoqsaa harka isaa dhaqai. Si dhibee adarbu. Si dhibee adarbu. Mataa jawweerra si dhaabee adarbu. Mataa torban jabaarra si dhaabee adarbu. Abeet si yaadatu waaqa. Qabaa kadhadhaa bisini jira gadhiisinaa harka isaa. Hin gadhiisinaa harka isaa. Hin gadhiisinaa harka ishee kadhadhuun cimsi. Ameen. Ameen. Bara keessa deemanii kan nama nyaatan. Qilleensa baraa keessa deemanii kan nama nyaatan. Maqaa Yesuusiin dhufanii dhala namaa kan nyaatan. Nama tarkaan qabdee kan bira ga'anii nyaataman. Nyaataman. Nyaataman hin jedhe. Nama qabdaa edaati waaqayyo. Qabdaati. Qabdaati. Bara namni raajota sobduu 450 kufeeyyuu ati. Anoo nama qaba. Anoo holqa keessaan nama qaba. Edaa nama qabdaati. Edaa dargaggeettii qabdaati. Edaa dargaggeessa qabdaati. Edaa abboota keessaa qabdaati. Warra harka isaanii harkaa qabne kana harki ati haaraan tokko dhufee dhuunfa qabu yaa. Harka haaraan tokko dhufee si haa qabu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harki haaraan dhufee si haa qabu jedhanii iyyaatu.
Dubbadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin harkee haadhaan tokko sa'aatii anaa jalqabee si haa qabu. Ameen. Dubbadhaa nama harkaa qabdanii jirtanitti. Maqaa gooftaa Yesuusiin sa'aatii kanaa jalqabee harki Yesuus si haa qabu. Ameen. Si haa qabu jedhaanii jedhu. Warri si qaban haa qabaman. Warri si ukkaamsan haa ukkaamsaman. Ameen jedhiyyi. Warri biyyaa si baasuuf jedhan biyyaa haa. Warri si takaalan haa takaalaman. Ameen jedhi eegoo baatanii si ari'anii na waraanaman. Farda isaanii wajjin rukutamanii haa kufan ajajeera. Abeet abeet ameen jettee ameen siifa jedhu barana. Waan ameen namaa jedhee beekni ameen siifa jedhu. Goof gali. Goof gali. Goof gali. Oolitti. Warra oolan kee akka galmaa maqaan kee. Warra timiyaata keessa maqaa kee haqa. Tima jallinaa. Tima barootaa. Lolaa rakkinaa. Lolaa du'aa. Lolaa dheekkamsa. Tika maqaa Yesuus keessa si gasheera qalbii. Amma jalqabee amma kan guutuutti turisii barsiisee waan natti tolaa jira. Waaqayyo nama argateera. Ameen. Nama argame keessaas yaa ta'u. Ameen. Milkaa'e. Ba'aan biyya lafaa. Ba'aan seeganaa. Sitti ulfaatee si hojjechee kennee galgala kanaa jalqabdee yoo misiraacha bonaa kenname ni baddeera iddoo iddooftu. Iddoo iddooftu hin jedhu. Fayyaa kee deebisee. Ameen jedhi fudhadhu. Hirriba kee hirriba nagaa deebisee. Hubannaa ogummaa kanaan dura qabdu sii deebisee. Waan si akkatti bajanjali ammaa jalqabee hin bajanjali. Ameen hin bajanjali. Waan si akkatti dhiqidaaye haa ta'u. Waan si akkatti hidhame haa hiikamu. Waan baroota keessatti dhabdee rakkatte irra galgala kana akka tasaa harka kee keessaa halitu. Ameen ameen siif haa ta'u. Ameen ameen siif haa ta'u hin jedhe. Galateeffadhu harka kee walitti rukutii kasee godha. Amin si bade.
Galatoomii olol jedhi. Yoo jaalala kee yoo fedha kee ta'ee deebinee akka wal arginu godhi. Fedha kee ta'ee waamichi kee nu ga'e immoo mootummaa kee keessatti nu yaadatu. Ulfina kee nutti argisiisi gidduudhaan. Sagaleen kun lafa bu'een badii biqilu garaa dhaloota kana keessatti. Dudduuba keenyaan walirra faraa sana ka'an. Dudduuba keenyaan qomoon du'e hin ka'in. Jenereeshin gaaffii kan fidu hin ka'in. Ameen. Guca sitti qabsiifame kana dachaadhaan bobeessanii warra ka'an nuuf dhalatan. Harkatti hin du'iin ergaan kee. Harkatti hin du'iin sagaleen kee. Haramaan hin nyaatiin. Simbirri seexanaan funaaniin. Ameen hin funaaniin. Gogiinsi bira hin ga'iin. Maqaa gooftaa Yesuusin ija 30 60 100 haa fidan. Kanaan gootaa si haa galatu. Maqaa Fayyisaa keenya maqaa Yesuus Kiristoos isa maqaa dinqii qabuunan si kadhadhe. Walii wajjin dhaabannee jirrutti kadhata abbaa keenyaa kadhanna. Yaa abbaa waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u kan nu ga'u buddeena keenyarraa nuuf kenni yakkaa keenya nuuf dhiisi nus warra nu yakkaniif akkuma dhiibnu quramatti nu galchi hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keeti yoo humnis galannis barbaraa. Ameen. Harka keessan gara Waaqayyootti balfadhaa. Eebba Waaqayyoo isa bara baraan jiraatu fudhadhaa. Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo Abbaa tokkummaadhaaf geggeessan hafuura qulqulluu bahuu keessaniif galuu keessaniif eegee isin geggeessu. Nagaa Waaqayyootiin nagaa gooftaadhaaf dhugaa ba'a. Nooraa kabajamaa.